Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii raadiyoo fi TV Laagos isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya har'aa keessatti luboota lama qabannee isiniif dhiyaannee jira. Mata dureen nuti irratti qophii kanaan mari'annu haala qabatamaa lafarra biyya keenya keessatti arra jiru irratti akka namoota waaqayyootti akka geggeessitoota waldoota kiristaanaatti darbees immoo akkuma namaatti iyyuu akkamitti ilaaluu qabna maal gochuu qabna ka jedhu waliigala luboota kana waliin mari'anna jechuudha. Luboonni arra qophii kana irratti waliin mari'annu luba Fiqiruu Itichaa Atlantic gamaa magaalaa Minneapolis State Minnesota USA irraa akkasumas immoo luba Dassaaleny Mangashaa as Awurooppaa biyya Norway magaalaa Oslo irraa an hiikaa dhugaa isaatii isaan waliin mari'anna jechuudha. Odoo gara qophii keenyaatti kallattiidhaan hin ceeniin dura gabaabinaan lubi Dassaaleny nuuf kadhata. Shin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa ayyaanaaf araaraan kan guutte waan hundumaa irratti gooftummaan aboon kan kee kan ta'e. Gaarummaa jireenya keenya irratti nu agarsiiftee yaa Waaqayyo nu gargaartee amma guyyaa kanaan waan nu geesseef yeroo kanaaf haala kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Haala nuti keessa jirru kan beektu jireenya namaa haala namni itti jiru waan hundumaa caalaa kan hubattu waan hundumaa irratti immoo aangoon kan kee kan ta'e waanuma hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo yaa gooftaa fuula kee dura jirraa walii wajjiniin mari'achuudhaaf yaa Waaqayyo gooftaa yaadati nuu qabduu maal gochuun akka nuuf ta'u jireenya keenya keessatti hubachuudhaaf maqaa keetiin fuula kee dura jirra waan ta'eef ayyaanni kee akka nu gargaaru akka ati nu duukaa taatu baruun kan nuuf ta'u akka nu barsiiftu ani Waaqayyo Waaqa keetii waan siif ta'u kanan si barsiisu gara ati deemtuttis immoo kanan si geggeessu akkuma jette waan nuuf ta'u gaarummaa jireenya keenyaaf biyya keenyaaf saba keenyaaf ta'u yaa Waaqayyo akka nutti agarsiiftu akka nu geggeessitu si kadhanna. Jalqabaaf dhuma ta'e nu geggeessi maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo si eebbisu luba Dassaaleny. Egaa yeroo tun fudhatiin kalatti maan gara gaaffiitiin ce'a. Mee gaaffii koo jalqabaa luba Fiqiruurraan jalqaba. Luba Fiqiruu haalli qabatamaan amma biyya keenya keessatti argamu baay'ee kan nama jeequ haala baay'ee namatti hin tolletu jira biyya keessa jechuudha. Keessumaa hayyoonni siyaasaa keenya mana hidhaatti baay'ee miidhamaa jiru. 11 oliif minaan lagataniiti kan isaan wanna isaanirras ta'e saba isaaniirra akkasumas biyya isaaniirra ga'aa jiru mormii kan isaan dhiyeessaa jiran jechuudha. Mee isa kana akkamittiin ilaaltan isin maal jettani? Ejjennoo isaan fudhatan hayyoonni siyaasaa kun minaan lagachuu isaanii akkamittiin ilaaltee mee haala jiru hundumaas immoo minaan lagachuu kanaan tarii furmaatii hin dhufaa jetteetii yaaddaa odoo gorsisiin jedhanii hayyoota siyaasaa kana maal gorsitaa? Mee eeriyaa kanarratti odoo yaada kennuuf ibsite luba Fiqiruu. Baay'ee galatoomii hiikaa akkasumas raadiyoodhaaf TV'n Logos miti Logos. Waaqayyo sana eebbisu jechuun jaalladha. Waa'ee si'a kana dubbachuun baay'ee macimaadha. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee minaan lagannaa kana utuu hin tuqin haala amma jiru kun hundumtuu tiraajidiidha. Balaan suuta'ee dhufu jira. Amma dhukkubii yeroo nama dhukkubu suuta'ee annisaa namaa buusaa nama dadhabsiisaa inni dhufu jira. Yookaan akka balaa konkolaataa yookaan balaa adda addaa yookaan onneen namaa miidhamu waan adda addaaraan kan namatti dhufu kuni accidental tragedy jedhama.
Uummanni Oromoo fi uummanni sabaaf sablammoonni adda biraan rakkina adda addaa keessa waggaa 150 turre jennee yaanna. Inni waggaa 3 asitti garuu tiraajidiidha. Maa jechuudha? Wanta otuuti hin yaadin sirra ga'u bakakkaa namatti bu'u jechuudha. Sabi keenya bakakkaatti itti bu'e. Sababiin isaa waggaa 1 waggaa 2 ji'a 9 waggaa 2 ji'a 10 fuuldura yeroo itti galateeffanne, yeroo itti gammanne, yeroo itti bakkalcha barii bahe jennee, yeroo itti walii keenyaan Waaqayyo bara fide jennee yaadne ture. Barri sun dhufeetu dukkana isa waggaa 150 gadi dhidhima kan ta'e, limitii kan ta'e, abdii kan nama kutachiisu, maalummaa namaa kan nama wal dhaalchisu. Waa'ee afaan, waa'ee aadaa, waa'ee duudhaa, waa'ee qabeenyaa, waa'ee jiraachuu mitam. Waa'ee sakkasii kun hankootii, sun hankootii, kun lafa abbaa kootii, kun achi utuu nafin gaaffiin Oromoo cabee boollatti galee gadi ba'ee bishaan waraabbatee manatti deebi'u. Mana barumsaa deessee ijoolleen deebi'u. Gabaa dhaqanii manatti deebi'uun yeroo dadhabametti sababii ta'ee fi yeroon isaa kuni yeroo extremely tragedy-dha, yeroo gadheedha. Yeroon isaa kuni yeroo itti akka nama amantaa tokkotti yeroo inni hamaan sun blood sucking spirit jedhama. Inni hamaa dhiigi dhugu suni dachee Itoophiyaa irratti mo'ee namaanan jechaa jira miti, hafuura hamaadhaan jechaa jira. Maaliif akka jettee hafuurri hamaan dhiiga dhangalaasuutti, nama ajjeesuutti, gara jabinatti ajjeesuutti, waraabessaaf dabartee kennutti, dhiigi namaa yeroo dhangala'u garaa laafuu dhiisuu, gara jabina, jibba sababii fiduu fi biyya sana irratti akka naagalutti qomoo kamiyyuu haa ta'u, eenyu yoo ta'u, ilaalcha kamiyyuu qabaatu, harka namaatti yeroo dhiigi namaa dhangala'u, namni du'ee yeroo waraabessaaf kennamu, isa hamaa sanatu qilleensa sanatti gadhiifame jedhee yaada. Isa dhiiga dhuguu bare sana. Durumaa kan dhiiga dhuguu bare huma jiraata, maqaa Waaqayyootiin cabee sabisaa dandamatee yoo nagayeera. Inni ammaa kun immoo isa hamaadha. Isa sana akka kanatti ni ilaalaa, baay'ee nama gaddisiisa. Akkamittiin ilaaltaa isa waa'ee midhaan dhiisan kanaasa jedhu akka nama dhuunfaatti namni ofii isaatiif yeroo lafa garaasaa ga'uudhaaf jedhee wanta garaasaa gochuu dadhabu ofii isaa irratti yeroo inni deebi'u argina. Karaa adda addaa namni fala yeroo dhabu karaa adda addaa ofii isaa irratti deebi'a. Nama irratti murtoo, biyya irratti murtoo, haala irratti murtoo fudhachuu yeroo dadhabu gara ofii isaatti deebi'a. Nama macaafa qulqulluu keessaas macaafa Daani'el yoo fudhannee acuucaa yookaan gabrummaa yookaan abbaa hormaaf hojjechuu warra Baabiloonii fudhannu kan jedhu Daani'el midhaan gaalchaa midhaan qaama isaa wanni gochuu danda'u hin dhiisee jedha. Ammas immoo akkan itti ilaalu ani midhaan dhiisuun gaariidha hin jedhu akka luba tokkotti otuu waayiloota koon jaalladhu firoota koon jaalladhu maatiin koo jaalladhu kun midhaan nyaatanii bishaan dhuganii nan jaalladha. Garuu karaa gama isaanii immoo yeroo ilaalu beekumsa qabaattee ogummaa qabaattee haadha hiyyeessaaf otuu falmitu, otuu gaarii dubbattu, otuu beekumsa qabdu, otuu ogummaa qabdu, otuu barumsa qabdu, otuu namni si jaallatu, otuu kaayyoon kee gaarii ta'u mana tokko keessatti cufamtee yeroo dukkana keessa teessu, yeroo mirgi keessa arbamu, yeroo murtoon gaariin hin jiraanne, maalan hojjedha si'achi, maal naa godha kan jedhu namni jireenya isaa irratti murteessa. Lammatas immoo seenama biyya lafaa keessatti yeroo ilaallu biyya Ingiliz keessatti sagal keessa dubartiin tokko biyya Hindii keessatti akkasumas Gaandiin namoonni adda addaa saba isaaniif jedhanii baay'ee obbeelessanii baay'ee rakkina guddaa dararama guddaa keessa dabarsaniiru. Inni suni siyaasa isaanii itti saffiseera lafanni itti hiikamsa adda addaa fide hin jiraata. Haa ta'u iyyuu malee gara warran kan keenyaatti yeroon deebi'u iddoon isaa yeroo iddoo gara jabina iddoo namni namaan dhiigne ta'uu isaati keessumaa Afrikaa ta'uu isaati malee namni beeluudhaan du'uun fi yookaan xiyyiitiidhaan yookaan reebamee du'uun tokko mini qoonqoon du'uun baay'ee gadheedha. Giraajuwalii nama ajjeesa, siisteemii namaa dhumaa dhufa, yaada haala namaatu dhumaa dhufa. Kanaafi qoonqoon du'uun baay'ee gadheedha. Garuu iddoon isaa akkuma nama jedhe iddoo hafuurri hamaan itti mo'ee iddoo itti dhiiga dhugisuun gadhiifamee sababii ta'ee fi garaa walii laafuun hin jiru. Kunoo torbanii lamarra qaariyanii jiru. Ammayyuu wanti jiru hin jiru. Isaan garuu waan godhan kan dhaban the last resort jedha. Biyya keenya biyya kana kan Ingiliffaadhaani waan gochuun danda'an isa kana laataa jedhanii akka kanatti adeemanii. Inni kun immoo ofii isaanii miti barachuu, jiraachuu, nyaachuu, namoota baratanii, namoota politically
biyya kana keessaallee mana barumsaa gurguddaatillee yuunivarsiitii barsiisan sababii ta'anii fi dukkana keessa taa'uudhaaf achi keessa taa'uudhaaf mirgi namaa sarbamuudhaaf mirgi saba ofii dhiitamuudhaaf waan jedhan nama jalaa fudhachuu diduudhaaf wanta hin taane yakkamuudhaan du'arra hin caalu. Inni kun immoo gar tokko politika kana yookaan immoo siyaasa kana hin saffisa jedhamee sababii yaadamee fi hangarootu naa nyaatanii nan jaalladha. Kanamaatti akka kaayyootti immoo waan isaan qabatan suni uummata isaaniif boru waa hin fida taanaan akka isaan yaadan isaaniif gaarii ta'uu danda'a. Garuu akka nama tokkotti isaanii miisii gochuu sababiin hin barbaanneef sababii saba kanaaf barbaachisaniif tu nyaatanii nan jaalladha. Ulfaadhu lubaa Fiqiruu gaaffii immoo wal gaafatuun wal fakkaatuun lubaa Dassaalenyiitiin gaafadhaamee ati odoo jaarsummaatiif gara namoota siyaasaa hidhamanii jiranitti si erganii haala isaan keessa jiran haala biyya keenya keessa jiru kana yaada keessatti qabatti jechuudha. Maal jetta akkamittiin ilaalta jennoo isaan fudhataa jiran kana? Tolee duraan dursee carraa nu laattan kanaaf akkuma obboleessi koo jedhee isin galateeffachuun barbaada. Raadiyoo fi TV Logos Waaqayyo isin eebbisuu jedha. Darbee amma obboleessi koo lubni Fiqiruunis kanuma carraa kanaan si wajjin haala kanaan mari'achuu danda'u koo baay'ee natti tola. Amma kaasee jira haala qabatamaa biyya sana keessa jiru. Wanti biyya sana keessa jiru amma yeroo baay'ee yemmuu dhageenyu haala amma jiru kan akkamittiin ilaallaa kan jedhu namoonni haaluma yeroo sana jiru takka kan waanuma waa tokko darbeedhuma darbee ta'utti yeroo nuti itti yaada laannutu jira. Amma garuu wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru waan darbee ta'aa jiru miti. Rakkinni biyya sana keessa jiru, gidiraan biyya sana keessa jiru, wanti ta'aa jiru amma akkuma jireenyuma ta'ee jira rakkinni. Life style ta'e biyya sana keessatti rakkinni jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti guyyaa guyyaatti wanti nuti dhageenyu, wanti biyya sana keessatti ta'u waan baay'ee nama gaddisiisu. Yeroo hundumaa immoo continuously wanta ta'aa jirudha jechuudha kan nuti argaa jirru. Yeroo tokko fooyya'ee, yeroo tokko qabbanaa'ee, yeroo tokko ol ka'a miti. Yeroo hundumaa inni ta'aa jiru kun immoo humna isaa jabeeffachaa. Rakkinichi caalaayyuu itti cimaa irraa hir'achaatu hin ta'in itti cimaa kan inni adeemaa jiru. Bifa isaa jijjiirrachaa. Wanti biyya sana keessatti jiru bifa isaa asiifachi geeddarama malee isa caaluttidha kan inni adeemaa jiru. Namooti umuriidhaan lafa guura nama dheengadda lubni tasgaraanii yommuu isaan dubbachaa turan nan dhagaa wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru. Isaan maal jedhu nuti bara Haayile Sillaasees turre achi keessa baranne namooti baay'een akka jedhugaa haala biyya sana keessa jiru argineerra. Bara dargii keessa immoo jiraannee hojjennee rakkina isaa hundumaa argineerra. Darbee immoo bara wayyaanee immoo soma baay'een keenya arginedha. Inni sanyii amma ta'aa jiru garuu arginee hin beennu jedhu. Takka arginee hin beennu nuti jedhanii haasa'u. Maal jechuudha gaa? Keessumaati saba Oromoo irratti wanti ta'aa jiru historically rakkinichi climax yookaan immoo gidiraasa isa mataarra galagalu ta'eetu jira jechuudha. Amma duuni hidhaan gidirfamuun reebichi miidhaanii waanuma deelii baqa life jireenya namootaa keessatti wantuma akka waan salphaa tokko ta'etu kan inni jiru. Karaa kan biraa immoo wanti odeeffamu wanti jedhamu bara kana Oromootu biyya bushaa jira jedhanii yerootti odeessan dhageenya. Namootumti gurguddaan iyyuu bara Oromoon biyya bushuudha jechaa immoo jiru kana keessa garuu kan dhiphina guddaa argaa jiru. Warri kaanillee warrumti qomoo saba Oromoo keessaan ta'inillee gidiraan saba kanaa guddachuusaa yeroo isaan itti gadi ba'anii dubbachaa jiran manni hidhaa saba kanaan deebi'ee bakka hundumaatti guutuusaa ajjeechaan saba kana irratti ta'u
wanti dhageenyu wanta amanuun nama rakkisudha wanti saba irratti ta'aa jiru namni bineensaaf kennamuun namni qaamni isaa ciccigamee gatamuun namni du'ee awwaalcha dhabuun namni karaa irratti akka namni guddaan namni xinnaan reebamuun wanta maatii keenya irratti ta'aa jiru wanta iddoo adda addaatti ta'aa jiru wantuma dhageenyu wanta argaa jirru jechuudha jabaachaa kan inni deemaa jiru. Amma haalli amma ta'aa jiru immoo caalaadhumattiyyuu gara jabina guddaa gara jabina hammina nama gara jabina guddaa argaa jirra jechuudha. Mootummaa keessumaa mootummaan kuni wanta inni gochaa jiru wanta kaafte kuni namoonni ija sabaa ta'anii saba kanaaf falmaa turanii falmaa jiranii amma isa dhumaa wanta harka isaanii keessa jiru wanta danda'ani mana hidhaa keessa ta'anii namni wanta danda'uunidha kan inni waan gaariidha jedhee yaadu godhu waan qabu carraa isaan amma qabanii carraan isaan harka jiru wanti isaan of harkaa qaban lubbuu isaaniiti. Lubbuttii kana isheedhuma dabarsanii utuu mararsiifatanii hamma kennuutti gaanii jiru jechuudha. Isa kana yommuu mootummaan suni haala rakkisaa kana gidiraa kana isa namni biyya jiru waa'ee kanaa iyyaa jiru kana yommuu inni dhaggeeffatu hin argitu. Gara jabina guddaadha. Isa irra darbaniyyuu yommuu isaan warri mootummaa kana keessa warri jiran yommuu isaan qoosan argita. Lubbuu namaatti jireenya namaatti imimmaan nama baay'eetti yommuu isaan qoosan argita. Akka waan salphaa tokko akka waan waa tokko hin taane tokkotti yommuu isaan ilaalan wanta isaan godhan wanta isaan hojjetan yoo ilaaltu gara jabinni hamma kana kuni yommuu akkasittiin bahee mul'atu dhugaadhumaaf taanaan wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf haalli amma qabatamaan lafa jiru akka namaatti kan nama gaddisiisu haala rakkisaa cimaadha jechuu barbaadeenani. Egaa waa'ee samma waa'ee laguu midhaanii kaafte kana obboleessi koo akka gaashaatti ibseera kana. Kuni akkuma gaagsa kana caalaatti kan ibsuu danda'u dhiibbaa maalii qabaa kun maalidha kan jedhu ija siyaasaatiin warri dubbatan kana hin jiraatu garuu waldhaansoo namni godhu keessaa tokko akka ta'e obboleessi koo ibseera biyya adda addaa keessatti beekamaadha. Keessumaa biyya guddate keessatti kuni impaaktii guddaadha kan inni qabu. Namni yommuu inni nyaata lagatuma biyya kanaati. Namoonni yommuu isaan itti nyaata lagatanii keessumaa warri fakkeenyaaf asylum seekers warri daheeffannaa dhufanii eeyyamamuu dhabanii mana adda addaatti waldaafaa keessa galanii nyaata fa'amuu isaan didanii atteenshinii biyyichaa sassaaba. Televezyiiniin biyya kanaa gaazexaan biyya kanaa waa'ee kanaa gabaasa. Warri mirga dhala namaaf falmanii dafaniitu kan isaa waa'ee kanaa dafanii kaasanii dubbatanii waldaan kiristaanaa immediately keessa seenti biyya kanaati dubbachuutti ka'uu luboonni namooti bebbeekamoon waa'ee kanaa dubbatu namni ambulaansiidhaan bira dhaabatanii eegu namni yoo waa ta'edhanii yeroo darbe magaalaa kanatti akka kana namoonni godhaniitu hordofaa turre ambulaansii konkolaataa bira dhaabaniitu waldaa bira dhaabanii yommuu isaanii kufanii fuudhanii mana kimitti geessanii yommuu atteenshinii guddaa argata. Dhimmi isaanii sun inni dhokatee ture nama baay'eetu dhagaa. Mootummaan illee immoo tarkaanfii tokko fudhata hin qeeqama dafaniillee wanta sirreessuun isaanirra jiraatu yommuu isaan itti sirreessan argitaa jechuudha. Kun dhiibbaa godhata biyya lafaa keessatti beekamaadha. Egaa jaroonni kun karaa kana immoo karaa qabsoo kana karaa kana hamman waan nurka jiruuni karaa kana qabsoo kana amma dandeenya keessatti ammayyuu ittuma fufnee hirmaannaa jechuudhaan kan isaan fudhatanii akka ta'etti argina. Amma waan akkasii kun wanti midhaan lagachuu kun soomni kun macaafuma qulqulluu terminoloojiidhuma iyyuu amantiiti. Hindire amantii kiristaanaa keessatti amma soomni kadhanni beekamaadha. Namni yommuu soomu yommuu midhaan ofirraa kutee bishaan ofirraa kutee fuula waaqayyootti yommuu dhiyaatu wanta sanaaf atteenshinii kennee yeroo iyyuu hin qabu jedheetu dhimma isaa sana waaqayyo duratti beeksifata. Waaqayyo ijaa waa balleesse
waaqayyoon ittiin mormuudhaaf yoo ta'uudha baate iyyuu inni kun hiika adda addaa yoo qabaate iyyuu garuu dhimma keessa na dhiyeeffatta iddoo guddaa qabachuudha. Na waaqayyollee dhimma keessatti dhaga'ee deebii akka inni kennu macaafa qulqulluu keessaati hin argina. Jaroonni kunis kan isaan gochaa jiranii gaaffiitu jira, rakkinatu jira, biyya sana keessa miidhaa jira, miidhaan kun attentionii argatu jedhanii of miidhaniitu kan isaan gochaa jiranii. Mala qabsoo keessaati tokkodha kuni. Garuu akka nama tokkotti akkuma amma obboleessi koo jedhee utuun ani akka nama tokkotti wanta yaadu akka namaatti yookaan immoo akka bifa amantiitiinis yookaan akka nama gaggeessaa waldaa kiristaanaatti kanan jedhu namoonni kun eegga sagalee isaanii dhageessifatanii eegga of miidhanii attentionii isaanii kun dhaga'ame booddee utuu itti ufanii deemanii of miidhan ta'e utuu qaamni isaaniis darbee immoo namni lubbuudhumaan iyyuu miidhamuu danda'a waan ta'eef achituun ga'u ta'e natti tolaa jechuudhaanis akkuma namoota warra kaanii sagalee dhageessiftaniittu wanta gochuun isinirra jiraatu gootaniittu amma humna keessanii gararraa deemtaniittu jiraachuun keessan garuu nu gargaara jiraachuun keessan garuu qabsoo kanaafis bu'aa qaba maatii keessaniifis fira keessaniifis saba keessaniifis hin barbaachisaa kan jedhu akka kanaatti dubbadha. Garuu isa kanarra darbee immoo isaan akka dhuunfaatti as keessatti yaadanii maal akka gochaa jiran isaantu beeka. Impaaktiin karaa siyaasaa qabus immoo akka siyaasaatti namoonni akkaataa adda addaatti ibsuu danda'u. Garuu akkuma jedhee yaada isaanii ibsachuu wanta isaan godhanidha. Wanta sirrii godhamudha immoo namni waanuma danda'e godha. Utuu garuu jiraatanii utuu miidhaan kana caalaa isaanirra hin ga'u ta'ee natti tolaasa jedhu sana dubbachuu barbaadeen fayyaa ta'eeka. Ulfaadhu galatooma. Egaa waan keessanillee dubbattaniitu gochi isaan gochaa jiran tarkaanfii isaan fudhachaa jiran kun the last resort wanni kan biraan falli isaan barbaadan kan biraan garri isaan itti iyyatan kan biraan waan hin jirree fi tarkaanfii ofii isaan irratti fudhataati kan jiran yaada jedhudha kan dubbatamaa ture. Dhugaadha. Amma nuti akka gaggeessitoota waldaa kiristaanaatti akka lubootaatti isin luboota kiristaanonni namoonni waaqayyoo yeroo akkasii kana harka maratanii taa'uu qabu moo kadhata qofaa kadhachuu qabu moo maal gochuu qabu? Namoonni kun sagalee keenya deeggarsa keenya barbaadu. Maaliif sabaaf jedhaniiti haqaaf jedhaniiti kan isaan aarsaa guddaa lubbuu isaan irratti fudhachuudhaaf kan isaan of kennan jechuudha. Kanaaf nuti akka namoota waaqayyootti akka kiristaanotaatti yeroo kana calluma innee taa'uu qabna moo socho'uu qabna? Maal gochuu qabna? Maal itti gaafatamummaan keenya jettume akka gaggeessitoota waldaa kiristaanaatti akka lubootaatti gorsa akkamii kennitu? Maal goonu akka kiristaanaatti? Luba Fiqiruu. Sagaleen kee mute ta'eera. Baay'ee dhiifama guddaa. Egaa akka kiristaanotaatti maal gochuu qabna ni jedhu gaaffii cimaadha. Gaaffii ala kana yeroo hundumaa gaafatamudha. Gaaffii sirna darbe keessattis gaafatamaa turedha. Gaaffii sirna ammaa keessatti immoo haadhuma isaayyuu baddumaasuma isaa joonjofnee maal gochuu qabna isa jedhuudhaan namni afaan fajjaa yeroo jiru kanatti mareedha sababii ta'ee fi gaaffii kee kana utuun hin deebisin yeroo darbe waa tokkoon barreessan ture namoonni millions hidhaa jiru jedhee yeroon barreessu namni tokko akkamitti millions taanaan jedhe. Namoonni hidhaa jiranii beeka qabamanii hidhamanii maatiirraa adda ba'anii kumaatamatti lakkaa'amuu danda'u. Biyya keenya keessaa garuu kan mana hidhaa jiru miliyoonidha. Ammas wanta sanatti hin gaabbu miliyoonidha. Sababiin miliyoonii jedhuu fi namoonni kumaatamatti lakkaa'aman mana hidhaa akka jiran nuyi akka beeknu isa kaan maqaa isaa beekna isa kaan maqaa isaa hin beeknu isa kaan jiru ta'e hin beeknu isa kaan immoo jiraachuu isaanii amma tokko hin beekna.
Garuu waggoota lamaan darbe kanaa fi namoonni miliyooniitti lakkaa'amanii Wallagga keessaa, Gujiidhaa, Booranaa, mana hidhaa isa guddaa keessa jiru. Warra amma hidhamanii jiran mana hidhaa namni tokko kutaa tokko keessa baay'atee taa'ee achitti dararaman keessa jiru. Namoonni miliyoonii warri kaan immoo mana hidhaa guddaa tokko keessa jiru. Mana hidhaan guddaan suni Wallaggaan ilaaluun danda'ama. Gujii, Boorana, Lixa Shawaa iddoo adda addaa ilaaluun dandeenya. Jarri kuni mana hidhaa kan jechisiisu gadi hin baatu yoo ta'e, ofii kee hin ibsitu yoo ta'e, ijoolleen durbaa bishaan naqattee, qoraan naqattee hin deebitu, mana barumsaa naqattee hin deebitu yoo ta'e, dargaggoonni mana isaanii walii wajjiniin taphachuu walitti dhufuu haasa'uu hin danda'an yoo ta'e, yoo namni kominikeeshinii yookaan bilbilaan firasaa isa du'eef isa jiru hubachuudhaaf hin bilbilu yoo ta'e, yoo namni kominikeetiin godhu yoo ta'e, yoo beela jira ta'e, yoo jireenyatu qaalaa yookaan jireenyatu hammaata yoo ta'e, mana hidhaa guddaadha malee manuma hidhaati. Kanaaf haaluma kanaaniin ishee kana ibsuu barbaada. Hundumtuu mana hidhaa keessa jira. Isa kana nus hin argina, Waaqayyos hin arga. Egaa kiristaanonni maal gochuu qabu kan jedhu baay'een mari'atameera, baay'een dubbatameera, baay'eenis lallabameera. Lallabni isa kaawuntaraakti godhus baay'een lallabameera. Kan jilba buusu, kan irraanfachiisu, namni akka maalummaa isaatiif yookaan justice haqaa fi mannaagne kan godhu kan jilbatti bishaan naqu siin lallabama, jabaadhaa kan jedhu siin lallabama, karaa lamaanuu dhagaa jirra. Inni kun ala jira sababii ta'e walitti bu'uun keenya baay'ee barbaachisaa miti. Haa ta'uyyuu malee kiristaanni maal godha isa jedhu kiristaanni waan macaafa qulqulluun jedhu godha. Yoo macaafa qulqulluutti hin amanate. Yoo macaafa qulqulluu macaafa jireenyaati. Macaafi qulqulluuni geggeessaa afura qulqulluudhaan caafamee barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf namni Waaqayyo hojii gaariif kan qophaa'e isa godhaa'edha. Namni Waaqayyo hojii gaariif kan qophaa'e isa godhaa'edha. Namni Waaqayyo hojii gaarii keessa hin jiru taanaan nama Waaqayyo miti. Hojii gaarii jechuun abboomamuudha Waaqayyoodhaaf, waan Waaqayyo godhaa'edha immoo jechuudha. Kiristaanni maal gochuu qaba? Isa macaafi qulqulluun jedhu gochuu qaba. Macaafa qulqulluun macaafa keenya boqonnaa 31 godhanne iddoo baay'ee olaalle isa dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu ijoollee abbaa fi haadha irra hin jirreef falmii dhugaa isaanii baasii wanta isaanii barbaachise immoo wanta argachuun irra jiru yeroo dhaban immoo kenniifidha. Dandeettii sana qabdaa jedhee himaa jira. Inni taanu waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii eessaa jalqabe tajaajila. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara warra kan isaati dhaqee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa yeroo itti dubbate isin addana Yerusaalemii jalqaba yeroo humna qabaattan yeroo cimtan yeroo annisaa godhattan gara Yihuudaa dhattu Samaariyaa handaara lafaa dhattu jedheetu qe'ee isaaniiti. Ofii isaanii biraa kaase kiristiyaanis kanuma gochuudha. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii kanatti hime. Lammata immoo rakkina jiru keessaa qooda hin fudhannu taanaan warra taa ilaalle ta'uu hin dandeenyu warra rakkina uumuu keenya taanaa jechuudha. Tokkoffaan akkamitti rakkina uumna? Isa macaafichi nutti hime, isa dhugaan sun nutti hime, isa itti lallabne, isa itti faarfanne, isa ittiin dukkana keessaa baane, isa ittiin caba keessaa, dhukkuba keessaa, gidiraa keessaa baane sana dagachuudha jechuudha. Rakkina jiru keessa hiikamsa hin taanoo ta'e. Rakkina jiru, probleemii jiru sana hiikuudhaaf akka kiristaanaatti hin kaanu yoo ta'e warra cal jedhan, warra dhimma hin qabne, warra waan tokko isaan hin gashine, warra mootummaa waaqa duwwaa eeggatu yoo taane abboommii Waaqayyoo cabsine sababii ta'ee fi inni kunis soba. Kiristaanni akkuma Maatiyos boqonnaa 5 akka inni dubbatu soogiddaadha. Soogiddi mi'aawu taanaan muka ta'a, dhagaa ta'a, mi'eenyi immoo haadha hiyyeessaadha. Falmuudha. Kiristaanni egaa isa kana gochuu qabaa. Baay'ee kan inni dubbachuu barbaadu booddee kaasuu nan danda'a. Akkamittiin yeroo kana kiristaanonni afaan fajjaa akka jiranii evangelicals warra kaan warra hin beeku jechuudha. Haala adda addaa jira. Haala sana gara booddee itti hubannoo ta'uu dandeenya. Yeroo tokko kiristaanatti yoo taanaan hamminni geggeeffamu gaarii itti fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf nan kaasa. Ruwaandaa keessa jenoosaaydiin yeroo ka'ee kiristaanonni bifa adda addaatiin fudhatan. Waanumani dubbiserraa bifa adda addaatiin fudhatan. Bifi tokko jenoosaaydiinti sun ta'uumtiyyuu fedha Waaqayyoo jedhanii warri lallabaa turan jiru. Namoonni balleessuun fedha Waaqayyoo. Maaliif fedha Waaqayyooti?
namoonni warri minority ta'an warra akka tuustii kun yoo lafarraa badanii warra akka huttuudhaa fi namoonni naannoo sana jiranii nagaadhaan jiraatu. Isaan yoo badanii jedhanii warra manan turanii. Namni du'uutti ilaala. Namni baduutti sanyiin dugugamutti kun ergama waaqayyoo ta'uu danda'a jedhanii warri of amansiisan jiru. Kana waaqayyoota akkasitti dubbate otoo hin ta'in isa hamaan sila dubbadhe sanatu biyya sana keessa seene. Inni lammataa namoonni aangoorra jiranii warri geggeessa amantii ta'anii paaworii isaanii yookaan humna isaanii yookaan taayitaa isaanii iddootti eeguudhaaf jeeqamuun barbaadan. Warri mirga qaban mirga keenya jedhanii akka isaan bo'an isaaniin mirga isaanii wajjiniin owwaalanii warra mirga qabanii warra baay'ee wajjiniin paaworii isaanii irra jiraachuudhaaf paaworii isaanii sustain gochuudhaaf achi tursuudhaaf akkas yaadaniiru. Inni kan biraan chaalenjii jiru rakkina jiru maaltu na rakkise atamma lubaa geggeessaadhaa positionii qabdaa maaltu isa iyyeessa rakkatee olii gadi karaarra iyyuu wajjin si rakkise you avoid them isaaniin avoid gootee warra sana wajjiniin jiraatta. Sababiin isaa churchiin iddoo sanaa foundationiin isaa yeroo jalqabe biizinesiidha. Baay'een isaa gara biizinesiitti yommuu ta'a. Sababiin isaa warri missionaries yeroo dhaqanii sadarkaa baasanii fi warri tuustii warri huttuu akkasuma warri wataawa warri jedhan isaaniin gargariiraniitu. Warri kuni warra gatii hin qabneedha. Knowledge warra hin qabneedha. Warri kuni warra hojii danda'an warra giddu galeessa. Warri kun immoo warra Awurooppaa wajjin wal fakkaatu warra baay'ee intellectually warri taa'uuni warra gatii hin qabneedha. Warri huttuu warra hard workeriidha. Ba'aama danda'u jechuudha. Baachifachuu hin danda'an ba'aama danda'u jechuudha. Barabaraan bitamu jechuudha. Warri tuustii immoo Awurooppaa wajjin intelligensiin isaanii wal fakkaata jedhanii ofitti qaban divide godhan dhaqan. Gargar dhaqanii isan. Waldaan kana fudhattee lallabaa turte. Kana fudhattee lallabaa turte. Har'as taanaan eenyutu akka godhe wangeelata akkas ta'e hiinko. Kaatolikiitu kana barsiisaa jedha. Ortodoksii kana barsiisaa jedha. Protestaantii kana barsiisaa jedha. Miti namootatu garaa isaanii fedhanii wangeela kan biraa baafatan isa Paawulos kan wangeela kan biraa jedhisan. Wangeela kan biraa sana baafatan. Har'as egaa afaan fajjiin sun jira. Maal gochuu qaba kiristiyaanni tokkoffaan waan Yesuus godhe godhu waan inni duukaa bu'e waan inni dubbadhaa jedhe iddoo inni jalqabaa jedhe jalqabuudha. Waan inni godhaa jedhe gochuu dhiisuun kiristiyaanummaa yookaan Kiristoos duukaa bu'uu ala nama godha. Akkasidha namni beekaan South Afrikaati. Yeroo callume itti waa tokko dhiistu dhimma hin qabu jechuu miti warra nama cuucanii wajjin taateedha. Bishop Desmond Tutu. Nuyi dhimma hin qabnu manni keenya waaqarraa jedhan. Kana dura dubbateen ture ishee kana dubbateen fixaatti deebina booddee kiristiyaanni maal gochuun irra jira. Amma gaa Oromooni dhaqanii waldaa gidduu dhaabaniitu hin lallabaniif manni kee waaqarra mana addanaa hin qabdu. Firri kee waaqarra jira. Mootummaa bara baraa ishee harka namaan hin hojjetamne ishee qophooftu sana sii qophaa'ee saddanaatti irra jechaa lallabamaa guddate. Keessumaa amantaa warri amantaan ortodoksii amantaa gaariidha. Warri amantaa sanatti amananii bittaa Itoophiyaa irratti bara dheeraa godhatanii isa kana wangeela isa qulqulluu sana dalga hiikaniitu akka kanatti namoota afaan isaa waan hin beekneen barsiisaa. Manni kee waaqarraa firri kee waaqarra jechaa turanii. Garuu nuyi dhuguma waaqarraa fira qabna, waaqarraa mana qabna, waaqarraa jireenya qabna, amma cidhan nutti garuu addanaa qabna. Sababiin isaa dubbii Waaqayyoo faallessa. Waaqayyoo wanta lafarra jiru kana wanta bishaan keessa jiru kan hundumaa irratti moo harka jala gashadhaa ittiin jiraadhaa jedhee. Kanaaf lafa qabna, kanaaf jireenya qabna, kanaaf duudhaa qabna, kanaaf kaloo qabna, kanaaf afaan qabna, kanaaf aadaa qabna. Eenyumtiyyuu Waaqayyo isa tokkooni iddoo iyyuu hin qabdu jedhi barsiise inni tokko saamee kan jiraatu hin godhu. Warri lafa hin qabdan jedhe lafa sana fudhataa turan nama harka. Warri mana hin qabdan jedhe mana namaa diigsisa ofii qorqorroo jaalataa turan citaa keessa jiraachisan. Warri jireenyi kee nyaati kee saddanaatti injoorii waaqarraa jedhanii namoota akaayii nyaachisanii ofii dhadhaadhaaf wannoodhaatti ndaaqqoo galchiifataa turan sababii ta'ee fi har'as goomsaan kun jaarraa 21 keessa nama keenyarraa baqachuu dadhabuurraan kan ka'e maqaa kiristiyaanaatiin afaan fajjeessuu kana irraa sabi keenya bilisa ta'uutirra waan baay'ee kaasuu hin dandeenya. Rakkina amma lafarra jiruun garuu namni keenya wangeela sattamane sana namoonni waan itti amanan sana pilaanii isaa amantii kam yoo ta'e haadha hiyyeessaa garaa keessa dhiitii ulfa baasii ijoollee durbaa gudeedii
mana tokko keessaa saaxinii tokkotti lama sadii waachisi nama ajjeesi dhaqee waraabessaaf kenni. Nami chaalenjii gochuu danda'u kana kiristiyaana jedhee wanta mataa jiru gaarii dhawee waan adda biraadhaan amansiisuu sababii hin dandeenye wangeela sana qabannee teenyee wal amansiisuu hin dandeenya. Kun wangeela jedhamee dubbatama yoo ta'e. Kanaaf maalan dubbadhaa kiristiyaanni maal gochuu qaba? Anatu seera baasaaf, luba Dassaalenyitu seera baasaaf, hiikaa seera baasaaf min. Wangeelli qulqulluun nu itti amannu akkamittiin haadha hiyyeessaaf akka falman, akkamittiin akka dhugaadhaaf jiraatan, akkamittiin ofittoo ta'uu akka dhiisan, akkamittiin lubbuu baasuun gadhee akka inni ta'e, dhiiga dhangalaasuun gadhee akka inni ta'e kana hin dubbata. Nama dideeraaf immoo yoo tuttuqanii hin ka'u sababii ta'ee fi kun garuu akka amanetti irribaa kaasa jedhee namana. Kanaaf kiristiyaanonni kan godhuu qabanii wanta kun jedhu wanta dubbiin kanaa dubbatu wanta Kiristoos Yesuus dubbatu waan dubbiin Waaqayyo dubbatu duukaa bu'ee hojjechuu qabaa. Kanaan achi saaxinii keessa of kaa'aa jira jechuudha. Maaliif Waaqayyo isa jal'aa utuu na dabiin dhiisu akkuma isa jal'aadhaaf qalbii jijjiirannaa kenneefi gara jireenyaatti deebisu isa didee adeemu isa garaa jabaate isa boqoo jabaate mootuu na dabiin dhiisu sababii ta'eefi namoonni keenya isa namarraa dhagaan olola dhagaan waan adda addaa utuu hin ta'in dhugaasa wangeelli jiru irratti dhaabachuutu irra kana gochuutu irra akkamittiin namni keenya afaan fajjaa akka jiru immoo itti fufnee dubbachuu hin dandeenya. Gooftaan si'a eebbisu kanuma yoon jedheen ga'amma. Galatoomi lubaa Fiqiruu. Egaa warri aangoorra jiran warri siyaasaa biyya sanaa geggeessaa jiranii erga humna harka keessa galfatanii humna sana wangeela waan godhatan natti fakkaatan gaafan taa'ee yaadu. Paawuriin wangeela isaaniif ta'e tarii dur jireenya isaanii keessatti gooftaan isaaniif humna ture ta'uu danda'a. Waaqayyoon kana mana turan ta'uu danda'a. Har'a garuu erga paawurii harka keessa galfatanii paawuriin suni wangeela isaaniif ta'e paawurii sana waan geggeeffamaa jiran fakkaata. Luba Dassaaleny ati akka luba tokkotti kiristaanonni maal gochuutu isaanirra jira jetta? Yaa ta'e gaaffii kee kanaaf egaa waan baay'ee samma dubbatameera akkuma jirutti obboleessi koo dubbate ittiin walii galaa. Kiristiyaannis ta'ee namni amantii tokko vaaliyuu qaba yookaan immoo waan gatii itti kennu tokko qaba. Jireenyi isaa wanta inni itti amanu sana vaaliyuu sanaan geggeeffama. Nuti akka amantootaatti vaaliyuun keenya ni jalqabaa inni nuti irratti hundaa'u dubbii Waaqayyooti. Isa namni jedhu isa haalli keenya dubbatu caalaa sagalee Waaqayyo maal jedhaa Waaqayyo immoo maal jedhaa isa jedhu sana ilaaluutu baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo immoo maal godha? Waaqayyo immoo maal dubbate sagalee isaa keessatti? Waa'ee warra miidhamanii, waa'ee warra hacuucamanii Waaqayyo ilaalcha akkamii qabaa? Dubbii Waaqayyo maal dubbataa isa jedhu sana ilaalanii ittiin deemuutu baay'ee barbaachisaadha. Obboleessi koo immoo dubbatu miidhaayyuu qabaa jedhee calleedhanii taa'u. Sagalee Waaqayyoo ta'e keessaatii seenaa tokkotti na yaadachiise. Seenaa macaafa abboota firdii boqonnaa 9 lakkoofsa 8 kaaseetu jira. Seenaa tokkotu iddoo sanaatii jedha. Waa'ee namicha darbatamaa tokko Abimelek jedhamu tokko dubbata. Ilma Geediyooni. Geediyoon ijoollee 70 fi isa godhate inni immoo Abimelek kun immoo Geediyoon kan inni godhate garbittii tokko irraatii godhateedha. Biyyi isaa immoo Sheekem biyya jedhamudha. Booddee gaafa Geediyoon du'ee jedhu namni kun mala malee maal godhe beektu obboloota isaa keessaa inni seeraan karaa garbittii tokko irraa argame waan ta'eef dhaqeetu warra fira isaa maatii isaa warra Sheekem sanatti meetu. Warri sun isin irratti immoo irraa anatu isin irratti immoo uusinii wayyamoo isaan sun isin irratti ammoo jennaanii warri biyya isaa sun ati nurratti immoo jedhanii isaaniin amansiifatee birrii laannaanii fi birrii 70 laataniif jedha iddoo sanaati. Birrii 70 sanaan dhaqeetu namoota maa'ii hin baafneedha. Namoota karakterii lama qabu namoota inni bitee dhaqee. Tokko warra maa'ii hin baafne warra mooraalii hin qabne warra kashlabbee warra humanity waa'een namaa waa'een dhala namaa waa'een vaaliyuu jireenya warra isaanii hin galle warra akkasii bite.
warri kaan immoo warra bor maal ta'an beennee iddoo sanaati future bor maaltu dhufa warra jenne har'a warra garaa isaanii bulan har'uma jiraachuu warra barbaadan warra future bor maalan ta'a maaltu ta'a jedhanii warra yaadde jechuudha warra akkasii biteetu maal godha dhaqeetu obboloota isaa ijoollee Geediyoon warra 70 san yeroota sanatti bitee ajjeesise obboloota isaa achumaanii aboo qabatee biyya sana irratti mo'ee waggaa 3 duwwaadha kan inni jiraate isa booddee waggaa 3 booddee ajjeefame dubartii tokkotu dhagaadhaan mataasaa keessa rukuttee ajjeefteedha sagalee Waaqayyoo. Naddoo sanatti mucaan Geediyoon tokko kanaaf jira inni akkasittiin jedhe warra biyya sanaatiin elaamee yeroo tokko mukootiitu kottaamee mootii ofirratti moosifnaa jedhanii jedha waa'ee muka. Mukoonni dhaqaniitu ejersa gaafatanii yaa ejersaa kottuutiin irratti moo jennaan ejersi maal jedhe an dibata baasuu dhiisee an olii gadi deemee muka akkamittiin ani muka irratti mo'aa kamittan mukaa jecha lakki boko an dibata koo dhiiseen deemu jedhee darbanii harbuu gaafannaan harbuu lakki ani ija godhachuu koo dhiisee ija koo sami'aa dhiisee ani deemee kana keessa maaltu rakkisee dheedha. Darbanii dhaqanii waynii gaafatan wayniinis lakki baakoo andadhaa waynii daadhii waynii kosaa namni Waaqayyo sitti gammadu dhiisee ani olii gad deemee muka irratti maaltu rakkise lakki ennaanii booddee laaftoo bira dhaqanii laaftoo bira gaafa dhaqanii laaftoon sun egaa kottaatii erga akkan isin irratti moo barbaaddanii kottaatii gaaddisa koo jala galaa ittiin jedhee dhagaa yaada laaftoo jala galan jechuudha dhaqanii warri silaatii ija qaban warri silaatii gaarii ta'an immoo isaan didanii warra inni hamaan iddoo qabata gaafa iddoo qabatu immoo maal godhe egaa mukeetii kottaana jala galaa jedhe qoraattii isaa jala of jala gashe jechuudha. Kanaaf kun ergaa guddaa qabaa jedheenan yaada maal jedhe gooftaa Yesuus isinii soogidda biyya lafaati jedhe. Waa'ee biyyoo haasaa miti waa'ee ashaboosa biyyootti lafatti dhangala'oo haasaa miti waa'ee namaa waa'ee jireenyaa haasaa. Isin ifa biyya lafaati jedhe waa'ee dukkana biyya lafaa waa'ee namaatti kan inni haasa'u. Amma gaa warri amantii keenya keessaa vaaliyuu qabna jennee dubbannu lakkin hangashu ban barbaade waan barbaade haa ta'u jennee teenya yoo ta'e deemee numatti dhufaa jira maaliif saba gidduu jiraanna qaama hawaasaati lammii biyyaati waan hawaasarra ga'u nurra ga'a miidhaasaas haa ta'u bu'aansaa jechuudha. Kanaaf dirqama qabna jechuudha hawaasummaa keessatti waa'ee seenama waldaa kiristaanaa keessatti iyyuu namni hirmaannaa hawaasummaarraa siyaasa keessa kan inni keessaa baasuutti ka'e yeroo dhiyoodha waggaa 100 amma 150 ta'a. Isa dura namni akka lammiitti akka qaama hawaasaatti jireenya hawaasaa keessatti hirmaachaa ture. Kanaaf inni kuni baay'eedha barbaachisaadha dirqamadha jechuu barbaadeenani garuu yommuu akkas jennu hirmaachaan jiran jechaa jirra mitama biyya keenyatti gatii baasaa kan jiru kan du'aa jiru kan qabsoo keessatti qarreen qeerroon maanguddoonni amantii keessatti hirmaatanii gatii baasaa jiru du'aa jiru hamma danda'an yaalaa jiru garuu qaama adda addaatti kan nuti dhaga'uu dhabnee tareetii gara booddeetti kaasuu dandeenya ta'a. Yommuu sagalee ofiishaalii ta'e dhaga'uu yommuu dhabnu dhiibbaa saba kanarra ga'aa jiruu fi sagalee kan ta'u gadi ba'ee kan dubbatu yommuu dhaga'uu dhabnu kana keessaa inni baay'eetti nu gaddisiisaa garuu wanta hojjechaa jiran karaa adda addaa qabaachuu numa danda'u keessatti hirmaachuun optionii miti jechuu barbaadeenani wanta dhiiftee keessaa galtu miti jireenya keetti kanaaf hirmaannaan suni baay'ee barbaachisaadha. Isa jedhu sana cimsuu barbaadeenani hiika. Ulfaadhu luba Dassaaleny. Yeroo keenyas baay'ee deemaati jira. Meegaa fi itti aanutten ce'a. Nuti akka namoota waaqayyoota akka kiristaanaatti namoota irra keessa jiran gaggeessitoota keenya yeroo kamidha kan nuti morminuu yeroo kam immoo
deeggaruu qabna. Deeggaruuf mormuun wannuma jiru waan ta'eef jechuudha. Namni nu geggeessaa jiru waan afaan keenya dubbatuuf yookaas wanta amantaa nuti hordofnu keessa abbaan sun jiruufitti deeggarraa yookiis immoo wanta achi keessa hin jirreefitti ittiin morminaa wanti inni afaan keenya haasofne gara wanta afaan keenya hin haasofneef immoo ittiin morminaa yookaas akka ormaatti ilaalla. Muummichi ministeeraa akkasumas immoo yeroo ammaatti aangoo olaanaa biyyattii irra kan jiran baay'een isaanii namoota amantaa qaban akka ta'anidha kan dubbatamu. Ta'us garuu erga sirni dhiyeenya kana geeddaramee gara aangootti jarri dhufaniin asi biyyi sun gooliinsaa hammaataa dhufee dhiitiinsi mirga namoomaa akkuma isinuu kaasaa turtan baay'ee hammaataati kan dhufee namni akka bineensaatti akka qodaatti akka wanna waa'ee hin baasne tokkotti yeroo inni itti tiriitir ta'edha. Waggoonni muraasi darban kun jechuudha. Kun eenyummaa kiristaanummaa yookaas immoo namoota amantaa biyya geggeessaa jiranii sana reflecting godhu in a way wanti ta'aa jiru gaafa teenye ilaallu jechuudha. Kanaafi nuyi maal callumanne teenyee adeeggaru yookaas immoo afaan keenyaa qabannu akkuma isin dubbataa turtan lallabamu ni jira. Biyyi keenya asmiti waaqarraa kiristiyaanni kiritisaayiz gochuun qabu mootummaa waaqatu shuuma namarratti kanaafi wanna waaqayyo kaasee kadhachuufi qabna. We are seeing gruppii hedduun hin kadhatu biyyaa fi keessumaa immoo warroota gara aangootti dhufan wanna isaan namoota amanaadha yookaas immoo amantaa keenya keessa jiru jedhanii wanna yaadanii fi gareedhaan wal sassaabanii yerootti kadhatamuuf ni argina. Yerootti ifatan, yeroo isaan karaarraa maqan, yeroo isaan dubbii sobaa dubbatan, yeroo isaan inconsistent ta'an jechuudha. Gaggeessitoonni keenya kuni yerootti kiristaanonni kaanitti ifatan hin arginu. Kanaaf mee isin maal jettu nuuni calluma jennee waan namni tokko kiristaana ta'eef, waan namni tokko afaan keenya dubbatu, waan namni tokko naannoo keenya dhufeef gara aangootti deeggaramuu qaba. Kun kiristaan itiksiin sana nu deeggara. Isa kanarratti mee yaada kee lubaa Fiqiruu. Baay'ee guddaa galatoomii luboota isaanii baay'ee guddaa galateeffadha. Hiriyaa koo nama wajjiniin taa'ee haasa'uu jaalladhuudha. Privileejii gaariidha kun anaafi. Egaa waan baay'ee tuttunnee irraa sababii rakkina qabnuu fi randamii madeemnee moo waan adda addaa innaa sababiinsaa yeroo boossu akeekkattee ilaallattee boossan namni yeroo si jalaadhu qoqqophooftee mastaashaa qabattee boossamini. Kanaaf akkasitti dhufetti boossa. Waanuma gootee boossa. Waaqayyoon yoo qabaanne iyyuu inni dukkana keessaa ifa hin baasaa, leenca du'e keessaa damma hin baasa inni amanna yoo ta'e iyyuu, dukkana hin ibsaa inni amanna yoo ta'e iyyuu, yeroo sabi keenya dararamuu garaan keenya hin gubataa. Kanaaf waanuma lafarra jiru haasa'uuf jenneeti waan baay'eedha kan haasa'uu namarra jiru. Ilaa konfiiziiniin adeemu tokko jira. Natti hin deebi'a. Mootonni maqaa waaqayyootiin achi as yeroo dhufan deeggaramuu qabu inni jedhu isatti deebi'uu koo dura. Macaafa qulqulluu irraa maas miidiyaa kanarra kan adeemu Roomee boqonnaa 13 isinii warra mootota keessanii warra biyya bulchanii fi abboomamaa jedha. Abboomamaa jedhaa gibira baasaadha yookaan gibira baasaa abboomamaa. Namni isaaniif hin abboomamne abboomee waaqayyoo irra darbe jechuudha jedhee achi kaa'a. Kiristiyaanni egaa dubbiin kiristiyaanummaa dubbii jireenyaati. Dubbii dookumentii miti yookaan dubbii infoormeeshinii miti. Dubbiin sagalee waaqayyoo akkuma akkas jedhu Roomee boqonnaa 13 irraa isaan kuniyedha. Isaan kunii gaarii akka hojjetanii waaqayyoo biraasanii uumanidha. Isaan kun warra gaarii hojjetan. Amma gaa waaqayyoo nama akkamii namaa kenna geggeessaa? Warra gaarii hojjetan namaa kenna. Lubbi Fiqiruun baay'eera natti fakkaata. Mee
agan deebi'ee seenutti luba Dassaalany maal jettamee ati fakkeenyaaf amma hooggantoonni siyaasaa keenyaa odoo mariisisuun danda'amu lubbi kun deebi'eera itti fufi luba. Okay. Hosted was your good and I don't know something wrong. One that I beku hosted was your good and Argita. Yeah, perfect. All right. Aniga ofiko inargu nana sa amma nanak amma bayi gari wagana galatu. Maini yero hunduma amma ila wan tokko sittima hika. Amma dubbii waaqayyo haala keessa jiru shalaga watun ta'in dubbii waaqayyootu haala keessa jiru shalaga haa ta'uyyuu maleessa lallabi keenya waan adda addaan keenya waanuma lafa jirru fakkaata yeroo baay'ee yeroon ilaalu. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa waaqayyotti gatii dhiisi inni jedhu baay'een irratti lallabe waan baay'ee waaqayyotti gatii dhiises baay'een qaba. Inni yeroo isaatti akka noorsi qabuuf isa hundumaa danda'u jiratti gadi of deebisisa jedhu baay'een itti gargaara baay'een lallabaa jireenya koo keessattis nan raawwata. Ba'aa keessatti gatii dhiisiin kuni principally koorii macaafa qulqulluuti. Haa ta'uyyuu maleessa waan gochuun sirra jiru dhiisiitii hojii hin naqiniitii ganama gadi ba'iitii karaarra taa'aa olii gara manaatti deebii buddeen nyaattan jiru. Checking and check out jira lafa hojii. Daqiiqaa guyyaafachuun sirra jiru. Egaa yeroo hundumaa fakkeenyaan fudhuun isinitti hima kiristaanaa. Baay'ee salphaadha kun. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii Alaazaariin du'aa kaasee ni amanna nu warri kiristaanaa. Alaazaari yeroo du'aa kaasee hin dhaqe lafa awwaalaa dhaqeetu dhagaa kanarraa kaasaa jalqaba Alaazaar du'aa ka'uudhaa fi dhagaatu irraa konkolaachuu qaba. Eenyutu irra kaa'e dhagaa sana? Namatti irra kaa'e. Isarra keessan irraa gangashaa isa sin hin dandeenye immoo na waamaa. Obboleessa koo wajjin haasa'an ture kaleessa. Ilaa namni gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii otuu isaan dhagaa irraan gangashine ta'e waan du'aa sana kaasu natti fakkaatu maalitti beektaa akkanaan jettaniif immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafatti dhalate dhaqee namni kuni ilma Yoseef miti jedhanii tuffatanii dinqiinni godhu dhukkubataan fayyisu goobonni diriirsu rakkinan iddoo sanatti hiiku sababii gufuutti ta'anii fi iddoo sanatti dinqii wanta tokko iyyuu dinqii ga'aa ta'e hin goone hin deemedha. Dhowwuu dandeenya harka waaqayyoo qabuu dandeenya jechuudha. Maa jechuudha kuni yeroo sana Yesuus yeroo dhaqu simachuun kan isaanii ture. Hin dhufe nuu dhufe jiraataatu dhufe isa nu jireessu dhufe isa rakkina nurraa dukkana nurraa ibsu gooba nurraa diriirsu isa lamxii keenya qulleessu dhufe jedhanii hin simanne kanaafi waaqayyo immoo dikteetarii biyya lafaa mini karaa achi fiigee dhufe balbala namaa cabsee lixamti miilaan dhiite. Garaa keessa yoonaa bantanii gara keessanitti ol seenaa isinii wajjiniin irbaata nyaadheedha kunoo an balbalarra dhaabadheen rurrukuta yeroo jedhu balbala garaa keenyaati jechuudha. Amma gamaa jechuun barbaade kiristaanonni waan goonu qabu. Yeroo kana maaltu ta'e waan ittiin namni dagatu hojii masa waaqayyo kenne hojii ma idilee hojii afuuraa hojii kadhannaa hojii adayyeessaaf falmu hojii kana akka dagannuu fi paaziif akka ta'a. Paaziif taane maaliif mana qorichaa dhaqa namni yeroo dhukkufatu? Manni qorichaa maaliif dhaqa? Kiristaanni hin dhaqa, paaphaasiin dhaqa, qeesiin hin dhaqa. Major prophet, minor prophet, የታላቁ እግዚአብሔር ሰው ወርጀ ደመነ ኪሚ ትፊገር ወደ ኩፈቱ ማፍዳቃ መነ ኪሚ ዳኩኒ ጅሬኛ ሳኬሳ ፓርቲ ቶኮ ሳቢተ ቢሩ ኩፈቱ ነሚ ዋንጎቹን ረጅሩ ጃቹ ትረራቹ ወንቲ ቶኮ ዳጋን ሲሩ ኩቴ ሚሊ ከሂን ይገውተ ሂዳቹ ሲረቀበ ይገዳቡዳ ይገሰነች ትዲስቴ ዳበቴ ዋቀዮን ከረቱ waaqayyo harkaaf sammuu yaada sii kenne akkati bleed godhe namni yoo dhiigeen du'a saabiteef tarkiidhaan waan adda addaan akkati hidhattuuf sammuu sii kenne waaqayyo. Ogummaa sii kenne waaqayyo. Namni namaa yoo dhiigee onnee namaa keessaa dhiigi dhumee namni akka inni kolaapsii godhu barumsaanis ogummaanis nuu kenneera waaqayyo.
Lakki dhiigi koo kun dhangala'u an harka waaqatti ol qabeen kana dhaabate you will bleed and you will die. Kanaafi ilaa waan dubbachuu barbaadu. Wanta waaqayyo nuu kenne, wanta macaafa qulqulluun barsiisu hojjechuun akka nurra jiru hojjechuu dhiifne beekumsaanis wallaalummaanaanis harka walitti hidhanii nama akka inni mannaagganne akka inni fayyaasaa irratti justice haqa isaa irratti akka inni dhugaasaa irratti hin hojjenne akka inni isa qabu kan kooti hin jenne isa beeku nan beeka akka hin jenne nama hidhanii control godhanii wanni gochuun seenaa macaafa qulqulluu keessatti seenaa waldaa kiristaanaa keessatti jira. Kanaaf isin sila dubbadhe nan xumura. Akkasedha yoo waan gaarii hojjettu ta'eedha ati waan gaarii yemmuu hojjettu isaaniin hin sodaattuudha geggeessitoota. Geggeessitoota kan itti sodaattu yeroo hammina hojjettuudha jechuudha. Yeroo hammina hojjettu isaan qabanii seeraan mirgaan si abboomuudhaaf isaaniif kennameera. Garuu yoo wanta jal'inaa hin hojjettu ta'ee hin sodaatineedha. Isaaniin hin sodaatineedha. Maaliif jal'ina hojjettee seeratu sirratti murtaasaa bitee jechuudha. Amma gaa geggeessitootas maqaa dhoofteedha. Namoota akkasumatti deeggaruu nurra jira mootummaa isa jette na maqaa kiristaanni maal gochuutu irra jira? Addaan baafachuu danda'utu irra jira. Kiristaanummaadha yoo ta'e seenaa biyya lafaatti yoo ilaalle dikteetoroonni guguddaan kan isaan ka'anii maqaa amantii qabatanii dhufan. Istaaliinii nama ortodoksii ture, nama tiyooloojii barate ture. Nama sponsorshipiidhaanii ortodoksii tiyooloojii barate ture. Horiidhaan kennameefi achi keessaa immoo qabxii guddaadhaanitti achi keessaa eebbifameedha. Seenaa Istaaliiniin yeroo dubbistan. Garuu iddoo sana taa'ee ideoloojii warra maarkizim leenizimiiti kan inni dubbisu karaa cinaa jireenya lama jiraata jechuudha. Akkatti haadha hiyyeessaa miidhanii saamanii wannoo godhan karaa tokko bara akkatti nama cabsan isa hojjetatu isa soqatu isa aramatu isa daldalatu akkamittiin cabsanii cafaqanii komunizimii jala sooshaalizimii jala akka gashan karaa tokko bara mootummaa waaqayyoo immoo akkamittiin haadha hiyyeessaaf akka falman maal akka godhan maal akka ta'an karaa tokko bara tiyooloojii immoo. Amma gaa hamminaaf jal'ina wal duukaa yeroo fudhattu jal'ina si fudhate so hammina owwaaluu sirreera. Isa durii owwaaltee biraa deebitee nama taata. Lamaan isaa qabatanii warri jiranii dhumarratti hin du'u. Maaliif waan hamaa hojjetanii du'u. Kanaaf biyya lafaa keessaa mootonni warri bitan warri Roomaa kiristaanummaa yookaan amantii fudhatan saba kana. Amantii yeroo fudhattu saba kana joonjessuu dandeessa. Maaliif joonjessuu dandeessa? Sobdee amantiin qaba jettee amantiidhaan saba amantii qabu bira yeroo dhattu sabi amantii qabu garaasaa guutuudhaan haxxummaa malee kan inni sisimatu. Lammata immoo volontarii dhaqaddoo sana. Ajajamee reebamee hin qaxxaamtee dhaqatu hin ta'in waaqa isaa waaqeffachuudhaaf lafa amantaa. Namoota isaan geggeessan immoo hin amanan. Maaliif abbaan sun na caalaa qorate na caalaa waaqayyoo dibata isaa irra kaa'e jedhee isaa biyyaadha. Amma gaa kana sababii beekaniif volontarii namni assemble ta'uu akka danda'u walitti qabamuu akka danda'u akka isaan geggeessota isaanii dhaga'an beeku sababii ta'ee fi dikteetoroonni kana dura jiranii warra amantaa qabatan church and state walitti eerumsiisu. Walitti eerumsiisu. Rwanda keessatti church of state walitti eerume sababiin isaa warri moototaa akka churchiin sun biizinesii baay'ee isa mootummaa waaqayyoo irra waa'ee biizinesiitti akka isheen jirtu baraniiru warri sunis kanuma barsiisanii kanaafi eenyu tokkoyyuu yeroo achi as ba'u maqaa kiristaanummaan ba'uu danda'a. Akkamitti bararee kiristiyaan dubbiin sagalee waaqayyoo akka jedhu muki tokko kan inni ittiin beekamu ija isaatiidha macaafa Maatiyos irraa. Amma gaa namoonni gaarummaatu jira kiristiyaana jedhanii tajaajilan geddegaran mirga isaaniitti deeggaruun. Akka kiristiyaanaatti wanti ilaaluun irra jiru namni dhiitamaan jiru namni du'ee waraabessaaf kennamaan jiru dubartiin ulfaa garaa keessa dhiitamee gulfi keessa irraa ba'an jiru ijoollee mana barumsaa baruu hin dadhabne namni tokko maatii keessaa reeffi 2-3 ba'ee owwaalamaan jiru namoonni nama jalaa du'ee caakaa keessaan barbaadan irraa haftee ishee owwaalachaa hin jirani. Namni mana hidhaatti galee akka jirutti Wallagga Gujii Booranni akkan sila jedhe mana hidhaatti galee sokos yeroo dadhabu ijoollee isaa wajjin kominikeet gochuu yeroo dadhabu mana barumsaatti ergatee reeffa yeroo inni fudhatu reeffa fudhatee owwaalachuudhaaf iyyuu nu birqiidha. Owwaala irratti immoo yeroo nama rukutan isuma iyyuu owwaalachuudha. Erga ija kanaan beekamaa jedhe kiristiyaanni tokko kan ittiin beekamu ija isaati.
Muki tokko baala waraanteerraa ati arbuu ciruu hin dandeessu. Baala waraanteerraa arbuu ciruu sokorruurraa immoo wayinii ciruu hin dandeessu. Amma gaa namni kana si mormu waan lafa qabatamaa ta'e. Namni wal keessa deeme. Namoonni adda addaa gosa adda addaa wal keessa deemanii kan waliiti nuyi jedhanii gabaa tokko dhaqanii mana barumsaa tokko nagaadhaan ijoolleen baratte. Namni gadi ba'ee qotatee aramatee gaagura dhaabbatee yeroo isaa eeggatee kanniis yeroo inni dammeessu keessaa baafatee soqatee aramatee manatti deebi'u. Yoo namni du'e amma yoo namni du'e ji'a lama ji'a sadiitti dhageessa abbaan kee faadhi kee yookaan eessuma kee daadhaan kee yeroo du'an kana jechuun mana hidhaasa guddaa keessa otoo namni jiru har'a nuyi deeggaruu qabnaa yeroo jedhani ani nama tokkorraa mormii hin qabu. Prime Ministerii keenya irraa mormii akka personaalii hin qabu. Garuu wanti na dhibe eengaddas dubbachaan ture. Prime Ministeriin kuni Kiristiyaana duwwaamin akka nutti mali. Nama kiristiyaanummaa fudhatee jireenya bara baraa saaliveeshinii fayyina argate irra darbee warra dabraa immoo fayyinaan argisiisedhee wangeela lallabuudha. Ani lallaba isaa dhaggeeffadhe. Lallaba isaanii dhaggeeffadhe. Dhiifama. Nama irra dhangala'ee fi dibataanitii nan tajaajila jedhudha. Har'a yeroo haadhiyyeessaa akkas taatu. Yeroo beektonni mana hidhaatti cafaqtu. Yeroo nama akka ijaatti ilaalamu bakkeetti ajjeefamee eeyuutu akka ajjeese illee kan hin beekne Hacaaluu Hundeessaa. Yeroo amma Johaar Mahammad fa'a obbo Abdii Raggaasaa fa'a bara jireenya isaanii achi keessa turan. Mikaa'el Booran fa'a. Baqqalaa Garbaa bara jireenya koo ijoollummaa kootii kaasee kan hin beeku. Nama namatti darbullee hin beeku. Namoonni akkasii kuni cafaqamanii yeroo achi keessa jiranii garaan kiristiyaanummaa kana danda'e maayin. Amma sirran deebi'a. Taklaayi Ministeeriin keenya ani bara jireenya kootii kaasee yeroo mana danda'e nugusa kan jedhu gurra koorraa otoo iyyuu guddadheedhaan. Ulfinni hundumtu walitti qabamee kan Waaqayyootiin nugusi koo Waaqayyo. Oolshaan koo Waaqayyo Waaqayyo. Namni amantii qabu ani ammanan gaa jedheen ammana gaayyuu jechuun iyyuu irra hin jiru. Heroodisi Waaqayyoof ulfina kennuurraa kan didee rukutameedha dubbii Waaqayyo. Har'as akka nama amanaatti nuyi namaanii abaluun deggerii abaluun dhiisechaa jirame. Akka amanaatti garuu waan lafarra jiru isa ta'uuf isa hin taane addaan baastanii akka qortaniif jedha dubbiin sagalee Waaqayyo. Isa ta'uuf isa hin taane addaan qoree baasee kiristiyaanni wanta gaarii adeemaa jira moo gadhee adeemaa jira jedhee fudhatee deggeruuf dhiisuun kan abbaa sanaati. Nu addana paakeejii isaatiin waan itti ilaannee abaluun deggeree abaluun dhiisee jennu miti. Garuu wanti lafarra jiru iji isaa gaariidha. Wanti ta'aa jiru gaariidha. Tadamassasu kiristiyaanni damassasame kiristiyaanaa ta'u, islaamaa ta'u, musliimaa ta'u, waaqeffataa ta'u, eenyoo ta'u እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሱበደ ረመስረን ደበ እግዚአብሔር ይመስገን ተደመሰሱ እናመሰግናለን ደመሰሳቸው እግዚአብሔር ማን ነው እሱ የሚደመሰሰው ይሄውን ደመሰሰው እና ሆጂሳኒ አርገታል ነሚ በለሰ ሆጂሳ ዱአን አርገቹት ረጀ ጀዳ መጫፍ ኩልኩሉ ዮበለሰ ዩሰረት ያተማለ ከናፊ ነማን ደገራ ኢሳ እንጀ ዱቢ ዋቀዮ ገሩ ሙካ ጋሪራ ኢጀጋሪ ቱባ Iji gaariin sun immoo nyaatanii mi'a haadha hiyyeessaatu nyaatee qabbaneeffata. Ijoolleen mana barumsaa dhaqa. Namatu ayyaataa walii wajjin hin jiraatu. Kun ikkoo gooliidha. Waggaa 150 keessa turreen akka Oromoo innammaa baddu baasa. Innammaa amma waa'ee ankoo afaanan qabaa, aadaan qabaa, kaloon qabaa, achan qabaa miti. Amma gadi ba'ee ol deebi'uu nan danda'aadha. Mucaan koo dhufee mana bulee taa'ee wajjin haasa'uu nan danda'aadha. Kanaafi albaadhuma. Yoo waan Waaqayyo namaan jedhe gochuudhaa baatan akka kiristiyaanummaatti albaadhuma. Maal isinitti fakkaata? Namoonni geggeessaa geggeessitan biyya Rwaandaa keessaa kiristiyaanonni warri geggeessanii maal godhan omission sin of omission jechuun keessaa of qusatan warri guguddaan warri kaateediraal warri paappaas warri guguddaan nyaatuma isaanii marcuma isaanii onnoo ta'anii namoonni dhaqeetti sagadaa nyaatu dhuguu gaafa waamichaa hin waamamu mootiin hin waama dhaqanii eebbisuu dhaqanii maal ta'u manatti deebi'u namni qoomaa fi they omit sin of omission jedhamu hansaanii keessaa of hambisan saafite nana mana warri yeroo jedhinaa keessaa of hambisan mootummaa Waaqayyootti galuun isaaniif hin ta'a jedhee yaadu dubbii Waaqayyoo jedhanatti itti faradame warri gadii immoo warri godhana isaan immoo keessaa fudhatan ajjeesuunis balleessuunis qaluunis sirriidhuma jedhanii fudhataniitu
iddoo isaanii sana damooza isaanii sana eeggachuuf jedhaniitu akka godhan. Hiika waan tokkoon sitti hima. Bara Minilik keessatti, bara Haayile Sillaasee keessatti, bara Dargii keessatti, bara Wayyaanee keessatti geggeessitoonni amantii balleessaniiru, toshaniiru akka luba guddinaa tumsaafa jireenya isaanii kan kennan. Ani luba guyyaa 3 fi caakkaa keessatti hidhame gaaf tokko hiikamee achi galu argeera dihaayidireetii taasa. Caakkaa keessatti fuudhanii biyya dhaladhe keessa. Caakkaa walakkaatti dhaqanii hidhanii guyyaa 3 inni iyyaa namni dhaga'u iddoo fagootti hidhan sababii ta'e. Namoota du'an beeka. Namoota immoo achiin isaanii badee hafe immoo beeku lubootuma keessa. Warri dhiiga isaanii kan malu Dassaaleny jedhi caccabsan har'as jooraa kan jiran. Har'as karaa qabatamaa hin taanes rakkataa kan jiran jiru. Garuu isiniif ulfina qabna akka lubaatti. Waaqayyos isin haa eebbisu. Yoo darbitanis maqaadhaan darbitu wangeela jiraattaniif dabartanis. Har'as itti fufaa lafa jirtanitti miciraan keessana jabaatu. Namatti hin darbina. Nama waan godhina macaafi qulqulluun haadha hiyyeessaaf falmisee dhummoo dhaabadhaa falma yoo duutan immoo duutu. Dhuma irratti qabxiin koo. Bara Dargii bara Minilik keessatti, bara Dargii keessatti, bara Haayile Sillaasee keessatti, bara Wayyaanee keessatti geggeessitoonni amantaa qabanii nama gurguraniiru. Amantoota isaanii qabanii Dargiif kennaniiru. Akka Minilik fannisuuf kennaniiru. Bara Dargiitti godhaniiru. Bara Ihaadeg keessa godhaniiru. Wanti rakkina ta'e isaan abbaa dhufutti kan walii galan malee namni isaaniin firdiitti dhiyeessan jiru. Waan godhaniif. Akka biyya lafaatti firdiin kan Waaqayyoo hunduma keenyaaf nu eeggata waan goonu irratti. Akkan wannoot Minilik keessatti balleessite jedhanii Haayile Sillaasee keessatti geggeessaan hafuuraa jal'oota wajjin dhaabatee haadha hiyyeessaa fannise seeratti ni yaada. Kan Dargii keessa taa'ee Dargii keessatti balleessaa ture amma abboo dhufee wajjin inni hidhatu samaratu maratee maal isaa fudhatee matti iddoo feestaa dhaqa malee namni gaafate hin jiru. Wayyaa jijjiirratee duukaa deema. Namoonni kana irratti dullooman illee jiru. Otuma mootummaa dhufu wajjin wayyaa jijjiirratan. Mootummaa gorsuun gaariidha. Mootummaa eebbisuun gaariidha. Jabaadhu jechuun gaariidha. Tumsuun gaariidha. Garuu mootummaa buddeen duwwaa barbaachuuf gadeedha. Kanaafi nuyi firdiin kan Waaqayyooti. Akka biyya lafaatti namni ba'an balleessetti immoo itti gaafatamuu qaba. Abaluu duwwaatti itti hidhamame. Inni nama ajjeese mana hidhaayira. Inni hate mana hidhaayira. Inni nama gudeede mana hidhaayira. Akka safiqaada qabu jechuudha. Biyya ormaatii dhufee kun amma biyya ollaatii fa'aa dhufanii warri guguddan akka nama fiqaada qabutti deemu isaan mana hidhaayira. Namoonni seerri tokko yeroo dhufu seera sana wajjin nama miidhan da'oon isaanii they hide in a church. Maayidha Nahimiyaa keessa. Nahimiyaa boqonnaa 4 yeroo dhattu. Kottu dhanne mana qulqullummaa keessa dhokannaa naan jedhaniidha Nahimiyaa. It is not a cave. Caakkaa keessa dhokannaa jenne. Kottu dhanne maaddee qotannee keessa dhokannaa jenne. Kottu nama si ajjeesuu fedha saafii ta'ee fi mana qulqullummaa keessa dhannee dhokannaa naan jedhe. Jennaan Nahimiyaan akka ani nama mana qulqullummaa keessa dhokatee dubbii jal'inaa jalaa hafu sitti hin fakkaatine. Waan kana godhu sitti hin fakkaatine. Don't even think. Ani nama Waaqayyoo ta'e dallaa Yerusaalem ijaaruudhaaf ka'e. Waaqayyo karaarra na buuse jechuu isaati. Nama mana qulqullummaa keessa dhokatee hafu sitti hin fakkaatinane. Where is the hiding place now? Eessa iddoon namoonni maaliif deeggaru yoo jette tokko wallaalumaan fudhatan. Lammaffaan jal'inumti kunni sabaaf sablammoonni miidhamuun tarii fedha Waaqayyoo ta'innaa jedhanii akka warra Ruwaandaa sana fudhatan. Sadaffaan immoo waa nyaachuuf. Waa argachuuf. Kana jedhee fixu macaafa Mikiyaas keessatti boqonnaa 3. Raajonni sobdu garaadhaaf kan bulan. Kiristoosiif garaa wal bira kan kaa'an. Yeroo nama waa afaan isaan kaa'u argatan lafti nagaadha dhibeen hin jiru jabaadhaa jedhudha. Jabaadhu bara kuma moo'ee yeroo afaan kaa'atan nama waa afaan isaan kaa'u dhaqaa dubbisa 3-5 irraa. Yeroo namni waa afaan isaan kaa'u didu garuu lola badiinsa dhufe jedhanii nama akeekkachiisuudha. Amma rakkinni keenya namoonni maal akka godhan beektu Waaqayyo fayyisaadha wanta day to day ta'e mataa bo'uu dudda kutaa isa namni keeru gadadoo dhiyeessaa keessa jiru dhiiseetu namni ittiin waan ittiin hibernate nama gochisiisan kan fudhatan jiru. Kan dhugaa wangeelaa duukaa dhaabatanii otuu jibbamanii otuu qeeqamanii otuu namni isaan jibbu otuu hidhamanii hiddan dhura isaanii wangeelatti hidhatanii haadha hiyyeessaa wajjin dhaabataa jiranis immoo jiru. Kana yoon jedhen gaa. Gooftaan si eebbisu luba Fiqiruu yaada bal'aa nuuf kennite.
Egaa akkuma tu jettee muka ija isaatiin beeku ija argaa jirru kanaan madaalla jechuudha. Yoo dhuguma iji keenya banamee argaa irratti yoommoo ija keenya utuma ilaaluu akka inni hin argine ka goonu ta'e utuma dhageenyu akka gurri keenya waan dhageenye fakkeessinu ta'e fedha mataa keenyaa hordofna jechuudha. Gaaffii wal fakkaatuun luba Dassaalenyiitiin gaafadha. Egaa hayyoonni siyaasaa keenya mana hidhaati kan jiranii haala rakkisaa keessa jiru. Mootummaan yookaas immoo namoonni aangoo mootummaa qabatanii jiran afaan isaaniin damma dhangalaasu waa'ee jaalalaa, waa'ee araaraa, waa'ee tokkummaa fi nagaati yeroo hundumaa kan isaan haasa'anii. Haa ta'uti garuu obboloota isaanii qabaniiti kan isaan mana hidhaatti darbatanii odoo ta'anii waliin haasa'uun danda'amu. Odoo carraan biyya sana gara dimokiraasiitti ceesisuu bal'inaan jiru jechuudha. Isaan kan filatan humna harka isaanii keessa jiru amanachuudhaani nama qabanii mana hidhaatti galchuu, isa mana hidhaatti hin galchine immoo dhabamsiisuu yookaas ari'anii biyyaa baasuudha wanni geggeeffamaa jiru. Egaa namoota kana immoo kiristaanota jenneeti kan lafa keenya jirru baay'een isaanii. Mee kan akkamitti ilaalta luba Dassaaleny kiristaanota namoota kana deeggaran gocha namoota kanaa badaasa ta'u gaariis akkuma jirutti duuchaamatti namoota ija junuunfatanii deeggaran kana maal ittiin jettaan? Waa'ee warra aboorra jiranii mormuu yookaan deeggaruu ilaalchisee obboleessi koo baay'ee gadi fageenyaanii dubbii waaqayyoorraas haala qabatamaa biyyi keenyas biyya adda addaa keessa tures keessa jirus kaasee dubbateera. Kutaa macaafa qulqulluu sila obboleessi keenya maqaa dha'ee Roomee 13 akkasumas immoo Phexros jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 hamma 14tti kan jiru yaada wal fakkaatutu jira. Isa kana namoonni maal jedhu iddoo sanaati mootummaadhaa fi abboomamaa akkasumas immoo warra aboo qabaniif kadhadhaa isa jedhu kana namoonni isa kana qabataniitu afaan fajjiisa jedhu yookaan immoo namoonni akka isaan cal jedhan gochuudhaaf yeroo isaan kanatti dhimma ba'anii hin jira. Amma magaalaa kana keessaa gurbaan tokko jira. Yeroo nuti waa tokko barreessinu kutaa kana fideetu jalatti barreessa. Yeroo hundumaa maal jechuudha gaa afaan kee qabadhu jechuudha. Mootummaa waaqatu kaasee mootummaa biyya sanaa warra amma biyya sanaa aboorra jiranii waaqayyotu kaasee muummicha ministeera biyya geggeessaa jiru kanaa waaqatu kaasee akkuma obboleessi koo dubbate innumtiyyuu immoo raajiin naa dubbatameera. Ijoollummaa kootti waggaa 7tti haati koo mul'ata argitee mootii taatanaan jettee kana abjoochaan guddadheanii jedheetu akka waaqayyo isa waame yaada waaqayyo keessaan akka dhufettidha kan inni dubbatu. Namoonnis immoo akka itti naanna'anii raajiitti dubbatan waaqayyo wajjin jira waaqayyotu si kaasee akka isaan jedhan amma namoota baay'ee ani amma maani social media kanarraa argu baay'ee isaanii amantoota gaggeessitoota waldaa kiristaanaa warra raajii jedhanii of waamanii even pastors baay'ee isaaniin arga maqaa isaanii kanan beeku personally kan isaan beeku baay'ee deeggaranii waaqayyotu kaasee isa jedhuuni jala cimsanii yoo yommuu isaan dubbatan yommuu isaan barreessan yommuu isaan deeggaran argitu achi as deebi'anii immoo nama isaan mootummaa sana qeequu muummicha ministeeraa nama qeequu personally kan nuti ergan jiru. Waaqayyo mormitu sin jedhanii kan nu akeekkachiisan iyyuu jiru. Waan gadheen akka nurra ga'uu danda'u jiru namooti personally mul'inattis karaa mul'annes karaa personally privately kan nuti barreessan jiru. Maa dubbattu maaliif mormitu waaqa mormitu kan jedhan jiru jechuudha. Dhaabatanii kan falmantu jiru jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dubbii waaqayyoo sun maal jedha? Ani mootummaa hunda waaqayyotu kaasaa isa jedhu personally ani mootummaa hundumaa waaqayyotu kaasaa isa jedhutti namanu. Mootummaan fedha waaqayyoo mootummaan biyya lafaarraa ka'e hundinuu
fedha waaqayyootiin ka'ee isa jedhu naman. Maaliifii wanti biyya lafaa irratti ta'u hundumtuu fedha waaqayyootii ala kan fedha waaqayyootiin ta'a hundumtuu jechuu hin dandeenyu waan ta'eef jireenya kan biraa waan adda addaa namoonni fedha waaqayyoo malee akkuma raawwatanii inni kunis namoonni fedha waaqayyoo malee humna isaaniitiin tooftaa adda addaatiin mala adda addaatiin akka namicha silsiladii maqaasaa dubbadhee sanaa karaa hamminaatiin dalgaan iddoo qabatan jiru. Even waldaa kiristaanaa keessatti iyyuu namoonni hundumtuu waaqatu waamnaan iddoo jiran sana jiruu kan hojjetu isa jedhu yaaduanii. Karaa kan biraa immoo waaqayyo nama kaasuu nama waamuu moototaan kaasuu jechaan jiranii waaqayyo kaasuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu namoonni waaqayyo isaa waame fakkeenyaaf muummichi ministeeraa waaqonna waameera jedhee raajiin itti dubbatamee ta'uu danda'a. Garuu immoo namni waamicha waaqayyo immoo gatuu danda'a. Ergaa waaqayyo gatuu danda'a. Sagalee waaqayyo gatuu danda'a. Akkuma mooticha isaa macaafa qulqulluu keessaa dubbifnu akka mootii Saa'ol. Waaqayyo waamee booddee maal jedhee waaqayyo nama kana waamutti iyyuu nan gaabbee jedhe. Inni guddaanii isa obboleessi keenya jedhe dhagaa. Namni waaqatu na kaasisa jedhu namni sitti dachee waaqatu kaase jedhu maal hojjechaa jiraadha. Ija isaatiin beektamu. Waaqatu waame yoo ta'e qommatu jettee gaarummaa gochuutu danda'u. Biyya tasgabbeessuutu danda'u. Isa miidhame bira goruutu danda'u. Isa hacuucame bira goree ol qabuutu danda'u. Inni nama miidhu, inni nama ajjeesu, inni nama hidhu, inni nama gidirsu. Waaqatu kaasee jedha namni yoonaan ta'e yookaan waaqa duukaa jira. Waaqayyotu kana godhaa yoonaan jedha ta'e namni sagalee waaqayyoo kanaa wajjin wal mormaa jira jechuudha. Kanaafi dubbii waaqayyoo keessaa filachuudha. Iddoon masila dubbise obboleessi koosuma qaada'e keessaati waan afur lafa ka'a tokkoffaani waan gaarii hojjechuudhaaf ka'u mootonni kunidha. Kanaaf wantan ilaalu waan gaarii hojjechaa jira. Isa jedhu ilaaluun irra jiraata. Waan gaarii tokko. Lammaffaan warra waan gaarii godhe galateeffachuufidha. Warra gaarii hojjetan, warra biyyaaf hojjetan, warra gatii baasan, warra gaarummaa hojjetan jajuuf isaaniin galateeffataa jira. Warra hamaa godhe immoo adabuudhaafidha. Seeraan akkuma sida jenne akka barbaadetu hin ta'in seeraan nama maa hojjetu. Biyya keenya keessaati amma kan jajamu isa kami? Kan adabamu immoo isa kami? Mataan miilli isaa waa wal bira darbe hin fakkaatu. Amma biyya keessa jiraannu kana biyya seerri jiru keessatti namni tokko waa tokko yoo balleesse laayivii ilaalta televiizyinii irratti gaafa inni qabamee kaaste hamma gaafatti murtaa'utti piroosisiin keessa darbe ilaalta teesse. Hin argitaa jechuudha. Warra balleessanitti yommuu seeraan adabni itti kennamu jechuudha. Warra gaarii hojjetan immoo musaanii galateeffamani. Biyya keenya bari qeerroo ajjeefneerraa jedhanii warra bara wayyaanee achi as ba'anii loltuu saba ajjeesu warra galateeffachaa ture. Yaadattu. Warra nama ajjeese warra galateeffachaa turetu qeerroo arrabsaa maqaatti baasaa warra turetu gaafa haalli jijjiiramu mo'aches deebi'ee nuti qeerroodha yookaan immoo qeerroo deeggarraa jedheetu immoo ammayyuu aboorramuu jiru argita yommuu namni tokko iyyuutti hin bu'u. Amma immoo deebi'ee qeerroo sana immoo kan hidhaa jiru jechuudha. Warra dargaggoota kan hidhaa jiru nama kan gidirsaa jiru akkuma yeroo darbe obbo Baqqalaan dubbatan warruma bara sana nu miidhaa turan ammayyuu jiru abooma qabu jedhan. Hin argita wanta warra miidhaa godhe adabuu yommuu adabu Hacaaluun ajjeefame wanti baay'een ta'e guyyaa tokko wanta ta'e arginee hin beeku. Garuu namoonni biyya sana keessatti gahee gurguddaa taphatanii gatii gurguddaa baasan yommuu isaan ammayyuu adabamanii rakkina keessa jiran arginaa jechuudha. Warra sodaatamuun isaaniif ta'uu fi isaaniif maluufi jedha Phexros immoo sodaatamuun kan isaaniif ta'uu fi sodaadha. Ulfinni kan isaaniif ta'uuf ulfina kennaa. Maal jechuudha kun? Sodaatamuun kan isaaniif hin taane jira jechuudha. Ulfina kan isaaniif hin taane jira jechuudha. Warra isaaniif ta'u
those who deserve it, warra deserve godhaniif, warra sodaatamu ulfina deserve godhaniif isaaniif ulfina kennaa, isaanii sodaadhaa. Kanaaf nuti kan nuti ittiin ilaallu wanta namni sun waa'ee mataasaa jedhe yookaan namni itti naannee buddeen nyaachuuf immoo akka obboleessi keenya jedhe aboodhaaf maqaadhaaf bu'aa adda addaatiif jedheetu itti naannee raajii jaatti dubbate miti. Yommuu namni ajjeefamu warri amma itti naanna'anii gaggeessitoota akkasii kana deeggaran yommuu miidhaan ta'u amma wanti biyya sana keessatti ta'aa jiru inni Oromiyaa keessaa silayyuu beekamaa amma biyya Tigraay keessatti wanta ta'aa jiru isuma hundi keenya dhagaa jiru. Dubartoonni lakkoofsaan warra gudeedaman dubartoonni immoo isaan gudeedaman amma kaleessa suuraa tokko gurbaan tokko sheerii godhee arga ijoollee xixinnoo dargaggoonni ijoollee akka nuti dur waa'ee warra Ruwaandaa fa'aa dhageenyetti cafacafamanii mormi isaanii mataan isaanii ciccitee mana tokko keessatti namoonni walitti qabamanii jiru. Kuni dhugaadhuma ta'aa jira jettanii amanuudhaaf sirra keessa eessatti ta'aa jira? Biyya sana keessatti ta'aa jira. Namooti kana yommuu isaan waa'ee kanaa dubbatan hin argitan. Biyya hooggannoonni kun hoogganan keessatti kun ta'aa jira. Baay'eedhuma nama gaddisiisa dhugaadhaaf taanaan haalli biyyi sun keessa jiru. Kanaaf waan akkasii kun utuu jiru kana waaqatu godhe, kana waaqayyo nuu kaase, kana waaqayyo duukaa jira jettee dubbachuun dandeessu. Warri tokko maal jedhu yeroo darbe dubbadheera waa'ee kana akkuma kana carraa tokko irratti waaqayyotu nuu kaase, waaqatu kadhata keenya deebisee mutti jedhan jira. Dhuguma yeroo jalqabaa sana hundumti keenya yookaan seenee ture. Waan kadhanni keenya waldaatti baanee galateeffanneerra waan gaarii waa tokko argine. Kadhata keenyatu deebi'ee jedhu booddee gaafan deebi'ee vaaluweetii godhanii kadhannaan keenya kanadhaa ijoollee. Waaqayyoon kana kadhachaa turre, waldaan kana kadhattee kana kadhachaa turre, kana nuu kennenne waaqayyoon gidiraa kana nuu kennenne gadi bahee namni ol galuu dadhabuu nuu kenne jennee waaqayyoon kadhanne miti. Deebii kadhata keenyaa ta'uu hin danda'u kun. Kanaaf akka kanaatti ilaalamutu isaaf ta'a jechuu barbaadeenanii waan tokko garuu maqaa dha'uun barbaada. Dhaloonni itti aanu gaaf tokko hin gaafata. Ela amma sila obboleessi keenya namoonni waan barbaadan godhanii namni isaan gaafata hin jiru jedhamini dhugaa akka namaatti namni isaan gaafata hin jiru. Garuu gaaf tokko seenaan hin gaafata. Har'a wanta ta'aa jiru biyya sana keessatti wanta ta'aa jiru dhaloonni bor hin gaafata. Inni haati isaa ajjeefamaa jirtu mucaan haati isaa ajjeefamte boriin gaafata gaafa haati koo akkasanaatti ajjeefamte ati eessa jirta turte? Waldaa kiristaanaa hin gaafata. Waldaa kiristaanaa officially amma namoota personally waa gochuu danda'u officially waan tokko dhaga'uu dadhabnu kana. Darii isaanii garuu kana isin biyya gaarii keessa jirtu iddoo safe ta'ee jirtu jaa ta'ee fi akkasitti dubbattu nuun jedhu jechuu danda'u. Namootatti faraduudhaaf miti yookaan immoo gatii isaan baasuudhaaf qopheen taane akka isaan baasaniif isa kana invite isaan godhan dhugaan garuu biyyaa fi haalaan murteeffamu sila waa'ee luba guddinaa tumsaa maqaa dha'eera obboleessi keenya bara rakkinaa sana keessa biyya sana keessa taa'aniitu dhugaadhaaf dhaabbatanii dhugaadhaaf gatii baasanii har'a waldaan kiristaanaa maqaa isaaniitiin piroojeektii meeqa qabdi. Guddinaa tumsaa faawundeeshin jetteetu horii meeqa argatti biyya alaarraati faawundeeshiniin akka kanaatti hojii hojjetu maqaa sanaan maaliif bar tokko seenaa hojjetan waan ta'eef seenaan isaaniin akka kanaatti yaadataa jechuu barbaadeen. Gaaf tokko dhaloonni gaafatu hin jiraatama biyya kana keessaatiin na dhibanaan bara duri bara maayinni lola addunyaa lammaffaafaa nama tokkitti fa waa goote kontribuutii wayii goote fa fiilmii ishee hojjetu bari sassaabanii qoratanii warra hammina hojjete warra namoota warra Jarmanii wajjin dhaabate biyya kana miidhe warra immoo isaanii morme mana isaanii maqaa isaaniitiin macaafni barreeffamee jira. Gaaf tokko dhaloonni hin qorata barakan. Hin qorata waldaa kiristaanaa hin qorata wanta ta'aa jiru kana macaafotatu barreeffama namni maqaa isaatiin akkuma kanaatti dhokatee hafan seenaas nutu amma arguu dhiisuu dandeenya nuti dhaloonni gaafatu garuu hin jiraatu seenaan garuu hin gaafata gaaf tokko
isa hundumarra caalummoo waaqayyo immoo hin gaafata. Waaqayyo jala darbuu hin dandeessu bara. Amma waa'ee nama sila dubbadhee sana maal jedha yoo ta'e dubbiftanii macaafa abboota firdii boqonnaa 9 dhuma isaa dubbiftanii waaqayyo jedha nama sana gatiisa deebiseefsanii dhiiga obboloota dhangalaasee. Dhiiga warri dhangalaasu warri nama gidirsu kun akkasumatti hafu jettanii yaadinaasin. Wanti immoo sin dhibu warra masiyaana biyya sana geggeessaa jiranii warruma kanaan dura turedha miti baay'een isaanii warruma bara wayyaanee turedha. Achirraayyuu baruu hin dandeenye. Akka seenaan jijjiiramu har'a qolqa keefaa keessatti dhaqanii qabamanii jiruun warri bara sana akka barbaanne sin gonnachaa turan. Mani wanta waa'ee siyaasaa hantiniisaa dubbachuu barbaadeetu hin ta'in inni akka haala adda addaatti hiikamuu danda'a. Garuu isaanirraayyuu baruu hin dandeenye bara. Kaleessa warri kana gochaa turani har'a yemmuu mataan irra galagalu har'a taa'aniitu warra qoosantu jira, aboon nurka jira, qawween nurka jira, carraatu nurka jira jedhaniitu kan qoosan namoota gidiraa argan irratti qoosu warri biyya sana geggeessan waan garaa nama cabsu. Kanaaf hundumaa caalaa immoo waaqayyo hin gaafataasa jedhu sana jala muruun barbaada. Akkuma barbaadde gootee hin haftu. Hin miliqxu. Waaqayyo jala miliquun hin jiru. Kanaaf waaqayyo hin argaa, waaqayyo hin farada. Kanaaf dhugaa wajjin dhaabanneetu jechuudha. Waa'ee deggeruu fi deggeruu dhiisuu kan amma waa'ee nama timiti amma amantii laallee hiriyummaa laallee yookaanis immoo jenneetu miti kan nuti deggeruu qabnu yookaan mormuu qabnu dhugaan jiru maal fakkaata sagalee waaqayyo immoo maal lafa kaasa jedhu sana laaleetu amanaan dubbii waaqayyo irra dhaabate dhugaa wajjin dhaabachuu dhugaan bilisa sin baasaa gooftaa Yesuus dhugaa wajjin dhaabateetu dhugaa hojjetee seenaa hojjetee darbuutu isaaf wayya maaliif yeroon hin jijjiirama wiidoonno bor maal akka ta'u hin beennu wanta ta'eef. Kanaaf isa kan akka kanaattan ilaala siin jechuu barbaadeenanii hiika fayyaa ta'e. Galatoomi gooftaan si'a eebbisu lubaa yeroo keenya already xumurameera. Sagantaa kana gara goolabuutti fidna. Isa dura garuu akkuma waliigalaatti yaadni isin kennitan kun namoonni dhaggeeffatan irraa waa baratu keessumaa kiristiyaanonni namoonni dhugaaf jaalala qaban haqii akka eegamu namoonni barbaadan sagantaa kana yeroo dhufan wanna irraa baratan wanna irraa buufatan qabu jenneeti kan nuyi yaannu kiristaanni gaafa jallinni raawwatu callisuun akka isarra hin jirre kadhachuutti dabalee dubbachuun akka isarra jirudha kan isin dubbataa turtanii namoota akka lubaa guddinaa tumsaafaa kaastaniittu haqaaf jaalalaaf jecha kan lubbuu isaanii wareegan jechuudha. Akkuma kan hadhas kan dubbatan jiraachuu malu garuu namoonni hundumtuu kiristaanonni hundumtuu bifa wal fakkaateen wanta argaa jiru kana irratti react gochuun akka isarra jirudha. Wanti isin dubbattan kan inni nu hubachiisu jechuudha. Callisnee taa'uun nurra hin jiru maaliif obboloota keenyatu du'aa jira. Callisnee taa'uun nurra hin jiru maaliif haadhatu ilma guddisteetti odoo hin boqotin ilma guddiste of jalaa dhabdeeti kan isheen mana ishee gadda cufattee ta'aa jirtu jechuudha. Yeroo akkasii kana kiristaanonni gaafa argan garaan isaanii madaa'uu qaba jechuudha. Dubbachuu qabu jechuudha. Because akkuma luba guddinaa tumsaa lubi guddichi biyya Jarmanii yeroo baay'ee maqaan isaa ka'u Dietrich Bonhoeffer Silencing yeroo jallinni jiru callisuun ofiisaattiyyuu jallinaa jedha. Silence in the face of evil is self jedha. Kanaaf kiristaanonni evilin gaafa naannoo isaaniitti argamu dubbachuu qabu jechuudha. They have to confront. Dura dhaabbachuu afoo dhaabbachuu qabu jechuudha. Evilidhaan evilii jechuun jechuudhaan we are responsible jechuudha. Maaliif waaqayyo ija keenya kan inni nu banee dhugaa naannoo keenya jiru akka nu understand goonu akka waa jijjiirruuf akka yoo inni dukkanaa'e jiraate akka ifuuf wanna gochuun nurra jiru akka goonuufi jechuudha. Albert Einstein natti fakkaata those who have the privilege
have the duty to take action jedha. Namoonni privilege ta'an namoonni carraa waa beekuu argatan itti gaafatamummaas qabu jechuudha. Beekumsa isaanii sanatti fayyadamanii bu'aa buusuudhaa fi itti gaafatamummaas qabu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu wanni tokko evil wanni tokko jalla injustice siin jiraachuu isaa gaafa argu act gochuu qaba jechuudha. Bira darbuun qabu. Kiristaanas ta'u nama kabira responsibility jalaa hin baanu jechuudha. Odoo beennu yoo ka callisnu ta'e I think wanni isin dubbachaa jirtan kana keessatti dhufee wanuma galu natti fakkaata. Mee daqiiqaa tokkoon isiniif kennee sagantaa keenya gara goolabaatti fina jechuudha. Already we are out of time. Luba Fiqiru. Baay'ee fayyaa ta'e egaa yeroo dheeraa fudhannee wanta dubbatamu kana namoonni yeroo dhaga'anii dhaggeeffachuun gaariidha. Haala adda addaatiin dhaggeeffachuun gaariidha. Sababiin isaa information sababii bal'aa ta'eef namni mukattu taala akka qalamee xobbee lixxee ta'a. Fuulii garuu namoonni keenya dhaggeeffachuun TV raadiyoodhaaf TV kanas dubbii gaarii qaba sababii ta'eef ilaalluun dhaggeeffachuun gaariidha. Ideen rikumendi godha. Gabaabsee daqiiqaa tokkotti naa jettetti waa fixuu nan danda'e tokkoffaan mootummaadhaan waan jechuu barbaadu yoo jiraate isin hin baasu jechuu yaada. Waan nama baasu miti. Hin jaallannaa nama keenya waan baasu kan namni advaayizariin tokko namni waan advaayiz nama godhu nama gorsu waan nama baasu nama gorsa. Eenyuuf iyyuu qomoo kamiif iyyuu biyya Itoophiyaa keessa kan jiru qomoo kamiif iyyuu haala ammatti adeemamaa jiru. Warra nuu taa'ee simatee gammadee sirbaa jiruufis warra immoo bo'anii of ajjeefnedhanii midhaan dhiisaniifis haala amma deemaa jiru. Eenyu tokkoof iyyuu hin baasu ennaa kan nama amantaatti. Inni itti aanu jireenyi hin darbamaan. Dhagaa dhaabnee leeneen fayyib dhagaa dhaabamee jigsuun isaa yoo nama rakkise. Magaalaa kana keessa dhagaa guguddaa keessa dhaabataa jiran dheengadda baay'ee isaa jigsaa turan. Warra kaleessaas ilaalanii irraa baruun akkuma lubi Dassaaleny jedhe namoonni kaleessaa nama miidhan irra eessa jirudha. Lammata immoo mootummaan kun kanarraa exempt hin ta'u mootummaan amma jiru kuni kaleessa warruma amma du'aa jiranii wajjin nama miidhaa ture garuu dhiifama inni akka dhiifama sagalee waaqayyootti nuyi dhiifama seenee dhiifamni suni soba ture jechuudha. Namoonni irra nama miidhaa jiranis warruma amma manca'aa jiran warruma amma du'aa jiranii wajjin nama miidhaa turanii wanta baay'ee erga dhiifama ta'e hundumaaf ta'utu irra ture yoo dhiifama miti ta'e immoo hundumatti itti gaafatamuutu irra ture isa kana waaqayyoos nammisi irratti hin hojjeta jedhee namana. Inni itti aanu namoota ofii ajjeesuun qaamni ofii ofitti yeroo deebi'u gadheedha. Inni gaarii miti mootummaan utuu dhiisee utuu namoota mana hidhaa jiran kana hiikee wajjiniin mari'ate bineensa miti nama wajjiniin taa'ee mari'ate ijoollee keenyaafis nuufis maatii keenyaafis sabaaf sablammoota hundumaafis gaariidha. Garuu akkasitti dararuun dubbii kana qabbaneessuun ta'u saba kana biyya kana garan taanetti erguu ta'a. Yeroota kana achi keessatti miidhuuf ajjeesuun. Geggeessitoonni amantaa waaqayyo yeroo ulfaatu biyyi tokko yeroo ulfaatu ulfaadha. Biyyi tokko yeroo nyaatee galu yeroo mannaaggatu yeroo hojjetatu yeroo ba'u yeroo bu'uti nus namoota itti lallabnu qabaannaa namnis walitti dhufee amantii sana nurraa fudhachuu danda'a. Biyya jeeqame keessatti bitaadhaan mirgaan rukuttaa keessa gale keessatti ulfinan argatan sababii ta'ee fi political marriage dhiisanii social, spiritual marriage, counseling gochuu, gorsuu, beekamuu, deebisuu, haboo waaqayyo namaa kenneen mootii hojii relation akkasii godhachuun baay'ee gaariidha. Politically garuu heerumni suni gaarii miti isa jedhu yaalla eessaanuu naman ga'u. Boris immoo saba kanaaf hin darbaa dura dhaabatanii anatu abbaa hafuuraati siin jechuu haadha hafuuraa keetiiti siin jechuunis hin sodaatamaa waltaajjabuu ta'a. Waan inni irraanfadhe mootummaanii namoota hormaa namoota hormi akka sagalee waaqayyootti hormiin jiru hundumtuu kan waaqayyooti. Hundumtuu mana qabaa hundumtuu jireenya qabaa. Mootummaan Eertiriyaa mootummaa mataa isaatii qabaa. Dhimma dhufee saba biyya keessa jiru gudeeduu fi saamuu hin qabu. Kun bara keessatti seenaa keessatti the Black Street seenaa Itoophiyaa keessatti inni kuni gara fuulduraattis waan akkasii hin ta'u kana duras hin taane yoo nama ajjeese yoo nama fannise yoo masaatiif godha malee isaa ormaadhaa fidee dhufe nama biyya qabuuf nama dantaa mataa isaatii qabuuf fidee dhufe ittiin uummata nama ajjeesisuun kun isa jalqabaati. Namoonni mootummaa kana gaarii godhaa jira jettanii isa kana bifa maaliin akka laaltan isintu beeka. Uummati immoo tokko ta'uutu irra jira.
warra maayini beektaa namoonni uummati kan gargar diigu amma wannoota waan lama tokko wallaaluudha. Inni lammataa Oromoonis sabi Oromoo keessumaa saba Oromooti sabii ta'eef nan dubbadha. Akka nama kiristiyaanaatti garuu saba hundumaa miidhameef dubbachaanis ture ammasitti fufeen dubbadha. Saba Oromoo keessaa miidhaa guddaa kan irraan ga'e mana waaqayyootti ulfina kan qabu nama biratti salphina kan itti ta'e garuu namoota baay'ee hammachuusaati. Diinonni Oromoo baay'een isaan Oromoo faaso. Yeroo darbuuf yeroo silxaan argatan dhiiga lakkaa'utti qabu. Yeroo durii garuu yeroo baratan yeroo nyaatan yeroo dhugan waluma wajjin taphachaa wal wajjin nyaachaa wal harkaa fuunee akaayis nyaachaa mana waliis dhoqqee nurraa haqanii nu raffisaa nu nyaachisaa afaan nu kaa'aa nu adabaas nu guddisaa ma guddanne yeroo dhaqee silxaana argatamu yeroo taayitaan dhufu garuu hidda latiinsaa lakkaa'u DNA lakkaa'utti kaana namoonni afaan kana beekanii biyya sana keessatti guddatan garuu kaleessas engaddas har'asi saba kanaa fi diina ta'anii keessa beekettiiti afaanichas beeku adichas beeku saabitee saba keenya miidhaniiru. Waaqayyo isiniif dhiisu har'aa kaastanii garuu hin godhina adaraa akkas saba wajjin nyaattan saba keessatti guddattan kaloo keessatti laga dhattanii waraabdan lafatti taphattan lafa maal gootan san isinitti hin tolu malkaan sun dachaan sun raanoleen sun irraangadeen sun fiigichi sun foqoqoon sun wanti goone sun eessa yoo ta'u namatti garaa namaa kee hangalagalu har'a erga silxaan argatanii booddee dalatiinsaaf DNA lakkaa'u maal namaa godha DNA jireenya walii wajjin jiraachuudha. Isaanii warri miidhanii hambiraan immoo xiqqimii argatanidha. Warra saniin jedhe warra salfishii warra nagadii banameef warra hanna baran warra wanna akkasii kunis innuma horichis namoonni baay'een sooromanii yoomanii argineerra. Baay'een immoo kadhattummaa irraa ka'eetu waaqayyo nama guddaa godhees argineerra. Innis innuma barri kun keessa darbaa nama ta'a jechuun yaala. Tokkummaan immoo humna. Inni taan warri militarii kun akkuma Baqqalaan dubbataa ture. Warris walii dargiin yeroo irraa sokku yeroo mangistuun irraa sokku kadhattu ta'anii karaarra ta'anii yeroo mangistuun sokku kadhattu ta'a karaarra ta'anii jagnaawu iskama lamaannin laminim የማይበገር jedhamaatu turu namni tokko Zimbabwee dhannaan firiizii godhe hundumtuu namni kadhattutti deebi'e. Mootummaan kuni yoo gaarii hojjete waaqayyootti jiraachisaa yoo hamaa hojjete waaqayyoo galagalchaa garuu namoonni har'aa haadhayyeessaa taatanii haadhayyeessaa garaa kee dhiittan. Kophee miillatti kaa'attu ilkaan irraa dhiistee irraa fixxu obboleessa kee mandaraa kee keessatti dhalate eessayyuu qomoo kamiyyuu ta'u namoota hiyyeessa taatanii hiyyeessa ajjeestan adaraa dhiisa. Qaataa keessan isaan irratti hin harkisina. Borii wanta ta'u hin beektanii. Namoonni kiristiyaanaa wanta irraa eegamu ani lubida isaanii ergaa nuyi qabnu akka hin jalqabeeni hafuurri qomoo wal jibbisiisu. Haadhayyeessaa ajjeesu garaa kan hin laafu. Dhiiga kan dhangalaasu ammana ajjeesne jedhee kan himatu. Dhiiga karaa irratti dhangalaasee hunduu jedhanii damasasne jedhanii ni gammachiisu. Hafuurri hamaan dhiiga dhuguu biyya sana irratti mo'eera. Namoonni amantii qabdan amantii keessanii hafuura kana irraa cabsaa Itoophiyaadha. Hafuurri kun cabuu qaba. Hafuura kamtu cabaa? Tokko hafuura raajii sobaa caba. Lammaffaan hafuura dhiiga dhugu garaa namaan laafu. Karaa irratti namni reeffa isaan argitu giraafiksii wanti ta'e tokko hin kaa'u. Digamoo cammaroo keessa jira fakkaataatti dabalee warra jedhan fa'aa argina. Hafuurri kun nama mini namni garraamiidha bara. Namni gaarii hafuura waaqayyoo keessa hafuuratti baafate yeroo uumu. Nama keessa garuu inni hamaan sun yeroo galu bineensi warri autoo kanibalizim jedhan jiru. Autoo kanibalizim jechuun eegeema dheeraa qaba. Eegeema sana ofitti dachaaseetuma nyaatu alanfatu ofiisaaf. Bineensonni jiru warra akkasii. Autoo kanibalizim warra jedhama. Kuni of nyaachuudha deebi'ee. Of nyaachuudha sababii ta'ee fi dhimma kanarraa deebi'ee inni akka of nyaatu godhu immoo hafuura hamaadha sababii ta'e. Ga'een kiristiyaanotaa akka dubbii waaqayyoota akka dubbii Dassaaleny jedhe akka jedhaa jiru buluudha. Inni lammataa ilmi waaqayyo kan inni mul'ate hojii seexanaa diiguuf. Hojiin seexanaa dhiiga dhangalaasu. Tun seexanaa haadha hiyyoomsu. Hojiin seexanaa hawaannisa namatti gadhiisu. Hojiin seexanaa garaa laafuu dhiisanii aannan jiraadhaati du'u jechuudha. Hojiin seexanaa akka waan jiraattu du'a keef iddoo qopheeffachuu. Jarri kun mana hidhaatti oduwan namoonni amma du'aa jiran Tigraay keessa ta'an, Matakkal keessa ta'an, Oromiyaa keessa ta'an, eessa ta'an namoonni du'aa jiran dhiigi isaanii kuni biyya sana balleessa. Dhiigi isaanii akka biyya kana balleessineef hojii hamaa kana akka amantiitti qabnee hiine warri seexana baasu, warri dhukkuba fayyisnu, warri akkas godhanii hafuura diina sana isa sana qabdanii ittiin hiitan annisaa sana qabaadhaan jedha. Humna sana qaani kan ittiin qabdanii hiitan amantoota kan taatan kan dhugoo waaqayyo harka keenyaan nama fayyisa jettan
Harka fayyisaa jechuun haadha hiyyeessaa irraa sabbata ishee irraa waa funaannatanii nyaachuu duwwaame. Karabaatii uffatanii olii gadi deemanii kaatedraalii adda addaa ijaaranii eebbisuu miti. Summaas marraqaa dala isa eebbisuu miti. Nama waaqayyoo ta'uun tokko hojii seexanaa diiguudha sababii ta'e. Yoo namni du'uun, namni baduun, namni owwaalamuun, namni karaa irratti du'uun, namni mana itti cufamee bilbila malee, jireenya malee, wal arguu malee taa'uun dhuguma gaariidha yoo ta'e hojiin adda biraan hojjettanis soba ta'u. Soba ta'uu isaa. Yoo kanaan achi humna waaqayyoo isinii kenne jettan kanaan achi abbaatanii na dibeera jettan kanaanii blood sucking spirit Itoophiyaa irraa galagaluutu irra jira. Kana jabaadhaan jedha. Warri ergaa sobaadhaan nama joonjessitan immoo waaqayyo waaqa dhiifamaati. Nuyi luboota. Namni hamaan karaa isaa irraa deebi'ee akka fayyu malee namni cubbuu isaatiin akka badu fedha waaqayyoo miti jedha. Maqaa waaqayyoo abbaa kan ilma isaati kan hafuura qulqulluutiin warri nama hafaan bejjeessitan warri eessumi keessanii badaadaan keessanii achi keessa jiru silxaana argate yookaan nagadi isinii bal'ate maqaa waaqayyoo abbaatiin isin gaafadha. Haadha hiyyeessaa yeroo boossu sirrii miti. Dhugaadhaan qalbii jijjiirradhaati deebi'a. Haadha hiyyeessaa bira dhaabadha. Qomoo kamiyyuu haa ta'u qomoo kamiyyuu isa dhiigu bira dhaabadha. Kana hin gootan taanaan seenaa macaafaa kanatti isin harkatti xuraa sababii ta'eef namooti amantaa qabdan amantaa qabdaniini hojii hamaa kan akkasiin diigdan addaa isiniin jedha. TV'n kun ammas irra deebi'een galatoomaan jedha. Yeroo dheeraa fudhannee egaa namni waan dhaggeeffatu bal'aa qabaa waan bal'aa kanan dhaggeeffataaf dhiisaa isaa hin beeknu garuu oolee bulee beekumsa ta'a. Har'as yoo ta'e boru dhaggeeffachuun hin danda'ama sababii ta'eef. Baay'ee ulfaadhaa gooftaan isin haa eebbisu. Ulfaadhu kabajame luba Fiqiruu luba Dassaaleny Dhaamsa. Waan baay'ee waan babbareedaa obboleessi koo lafa kaa'eera. Ani ittumanii walii galaa harka 100 keessaa harka 100 akkuma jirutti isaa yoo fudhanne gaariidha jedhee nani yaada. Maa inni wanta nuti haasa'aa oollee waa'ee qajeelummaati. Justice jedhan jechuudha. Biyya lafaa keessatti namni wal miidhuun dhalli namaa miidhamuun fedha waaqayyoo miti. Qajeelummaan vaaliyuu waaqayyoo yaada waaqayyooti. Waaqayyoo warra nama miidhu bira dhaabatee beeku guyyaa tokkoyyuu. Warra miidhamu bira dhaabata. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessatti kan inni godhe isa kanadha. Warra namni gate, warra namni tuffate bira gore. Kanaaf iyyuu immoo dhufee egaa kun maal jechuudha? Yaada waaqayyoo achi keessa jira jechuudha. Waaqayyo hin ilaalaa jechuudha. Kanaaf akkuma obboleessi koo jedhee waaqayyo kanarra yaadni isaa jira taanaani warri biyya geggeessan yookaan siistemii structurii mootummaa keessa iddoo barbaadan yoo ta'an warra biyya bushan, warra murtoo murteessan, warra loltuu haa ta'u waan barbaade haa ta'u ilaalcha waaqayyoo keessa jiru waan ta'eef akkuma obboleessi koo jedhee barri kun immoo hin darba. Mataadhaan gaggalagala kan hin jijjiiramne waaqayyo duwwaadha. Inni har'a kolfu bor bo'uudhaaf jira. Inni har'a bo'u immoo bor kolfuudhaaf jira. Kanaaf waaqayyo harka jira waan hundumtu. Garaama moototaayyuu waaqayyo akka bishaanii gara barbaadetti dhangalaasaa. Harkanuma kana harkaa diigee buluu danda'a waaqayyo. Harkaa dhahee buluu danda'a. Wanta waaqayyo godhu hin beektu. Kanaaf jal'inarraa akka isaan deebi'an nama ajjeesuu akka isaan dhaaban akka gara qajeelummaatti gara saba kana ooshuu oo'uutti akka isaan deebi'anii yoo dhaga'u ta'es dhaga'uu baatanis nuti wanta nurra jira dubbachuu nurra jiraatu hin dubbannaa hinuma dhaga'u jennee immoo abdanna karaa tokkos karaa biraas akka isaan deebi'an dhaamsa sanatti dhaamnaa jechuudha hin darba waan ta'eef. Karaa kan biraa immoo akkuma obboleessi koo jedhee waldaan kiristaanaatti gaafatama guddaadha qabdi. Amma yerootti cinqii kana keessa yeroo rakkina cinqii guddaa kana keessa namoonni amma mana hidhaa keessatti hin du'uu laata jennee immoo yaaddofnu kana keessa waldaan kiristaanaa solidaariitiitti agarsiisuu isheerra jiraata. Namni nama wajjin dhaabachuudhaaf dirqama siyaasaa ni geggeessuu sirra jiraatu. Namummaadhuma isaatiif. Miidhamaaf kaatee dubbachuu danda'u sirra jiraata waldaan. Wanta kan biraa gochuu dhiisuu dandeessi. Waanuma lafa jiru dubbachuu dandeessi. Namni miidhamaa jiradhee warri mirga dhala namaa fi falmanii barreessa. Mootummaan iyyuu iddoon itti amanaa jirutu jira iddoo tokko tokko. Isuma kana sirrii miti jettee waldaan dubbachuu turraa eegama.
akkuma sila jedhe bor generationiin dhaloonni hin gaafata. Waaqayyos nama gaafata. Akkuma waliigalaatti immoo amantoota isa ta'uu saba keenyaaf immoo ergaan dabarsu amma wanti nuti keessa jirru abalatu kana naa godha jennee yerootti nama eenyu natti hin fakkaatu. Yookaan immoo iddoo kan biraati nama kan biraa irratti teenye kan ilaallu miti. Hojii qajeelummaa kana keessaati qooda qabaachuun nuuf ta'a. Karaa nuu gal. Karaa itti aman. Namoonni karaa adda addaati kan isaanii miidhaa saba kanarra gahaa jiru falmii gochaa jiran. Inni kaan daggalatti galee kan qawwee kaasee lolaa jiru jira. Inni kaan kunoo miidiyaadhaan, inni kaan horii isaatiin, inni kaan immoo achitti karaan isaa kumaatama. Karaa itti amane namni keessatti qooda fudhachuun dubbii jireenyaaf du'aati wanta ta'eef kun hunduma keenya ilaallataa jedheen ergaa sana cimsee dubbachuun barbaada. Akkuma obboleessi koo jedhanis carraan ulaattan kanaaf Waaqayyo sinaa eebbisu. I hope wanta haasa'aa turre kana keessa hamma ta'e namni waa argata jedheenanii abdadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Obboleessa koo luba fiqee gooftaan si haa eebbisu. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Obboleessa koo hiikaa akkasumas immoo obboleessa keenya margaa hojii kana hojjechaa jirtanii gooftaan sinaa eebbisu. Hojii keessan kana Waaqayyo haa guddisu, haa eebbisu, haa bal'isu siniin jechuun barbaada. Waaqayyo immoo waan hundumaa argaa jira waan ta'eef inni ulfina isaa hundumaa fudhatu. Ameen. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Luba Fiqiruu, luba Dasalay margaa. Egaa yeroo keessan ammana baay'atu kana aarsaa gootanii as dhufuudhaan dhimmi kun dhimma nuti akka dhimma keenyaatti nutti dhagaamee irratti yaada qabnu reflect gochuun nurra jiru wanna ta'eef dhuftanii as wanna mari'attanii fi Waaqayyo gooftaan guddisee isinaa eebbisu eebbifama. Namoonni sagantaa kana hordofan wanna baay'ee sagantaa kanarraa marii kana keessaa hin fudhatu jenneeti kan amannu. Wanni guddaan nuti akka kiristaanotaatti dhugaaf dubbachuu qabnadha. Haadha hiyyeessaa bira dhaabbachuu qabnadha. Mootota warra humna qaban humna isaanii garmalee yeroo isaan itti gargaaraman fuuldura dhaabannee lakkii humni isinitti kenname kun biyya akka fayyadaniif haadha hiyyeessaa akka hiyyuma keessaa baastaniif malee akka miitaniif minii jennee akka konfronti goonu akka afoo dhaabannee itti dubbannuuf aboon sun nuuf kennameera akka kiristaanaatti akka waldaatti nuti dhuunfaadhaan waldaadhaa akka waldaatti as an institution waldaa keessa jira baay'een keenya waldaan keenyas akka dhuunfaattis nuyi dubbachuu qabna callisuu hin qabnudha. Kiristaanni callisuu hin qabu. Biyyi koo waaqarradhee asirraas biyya qabaa. Hunduma keenyaa fi biyyi keenya waaqarraa waaqatti galla gaafa biyya lafaa kana gadhiisu garuu ammas jiraachaa jirra kun biyya keenyadha. Biyya keenya kana keessatti immoo mirgi Waaqayyo nuuf kenne sun dhiitamuu hin qabu. We have to defend, we have to speak for it. Jechaate ka jiru. Nama hamiinuu, namatti haceenuu, nama haballeessuu jechaan namni akkas jechaa jiru hin jiru. Waa'ee mirga ofiitii fi dubbachuutu nurra jira. Jallinni lafa argametti immoo akka kiristaanaatti kun jallina jennee dubbachuu qabna callisuu hin qabnu. Yoo callisnee jallina sana keessatti hirmaachuudha akkuma dubbii sagalee Waaqayyootti iyyuu. Kanaafi kana akka kiristaanaatti gochuu qabna. Yaada kan nuti reflect gochaa turre. Yeroo keessaniif Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Kanumaan sagantaa keenya gara goolabuutti fina yeroo biraa yaada kan biraa qabannee marii wal fakkaatuun walitti deebinaa gooftaan koo isinaa eebbisu irraaf kanaan xumurre.